Ashamaar kafuune kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya poodkaastii Soofumar kanoo isin biraan gahuuf jenna. Egaa guyyaa har'aa keessummaa kabajamaa qabanii dhiyaannee jirra. Sagantaan keenya kun immoo keessummaa Soofumar poodkaastii irratti isiniif dhiyeessina. Yeroo hundaa immoo miidiyaa Soofumarii sabiskiraayib gochuudhaan saganticha keenya hordofaa. Keessummaa seenaa fi taateewwan adda addaa wantoota ajaa'ibaa qabatanii dhufan gara keessan dhiyeessuu irratti immoo yeroo hundaa halkanii guyyaa hojjenna. Walii wajjin turtii gaarii isiniif hawwina. Egaa har'a kan ani yeroon arguu baay'ee naman baay'ee dinqisiifadhu baay'ee fakkeenya dubartoota kan taatu baay'ee goota hooggansa garaagaraarraa aanaarraa kaasee hanga godina bulchuurraa immoo aangoota gurguddaa yeroo rakkoo keessatti nama hirmaataa turedha, artistiidha, hooggantuudha, qabsooytuudha. Fariyaaliiti baga nagaan dhufte anaa dhufusin jecha barbaanna qophii keenya poodkaastii Soofumariin. Tole galatoomaa Soofumar miidiyaa naaf yeroo keessaniif allama gantaa. Ayyee galatoomi. Allama gan jechuun ammoo galatoomaa jechuudha. Amma maaliiti isa? Arargetti allama gan jechuun galatoomaa oli. Sana oli. Ulfaadhaa. Allama ganoo jennee nuti. Ulfaadhaa ida'uu galatoomaa walirratti guubbite. Allama ganoo jennee nuti deebisne. Ati allama ganoo guutte daran jechuun maas. Ragaa qophiin keenya qophii baay'ee bashannansiisaa baay'ee irraa baratan jennee yaadnee dhagaa keessumoota garaagaraa asitti affeerree kan isaa wajjiniin turru egaa Soofumar kan ittiin beekamu tokko qophii baay'ee isin gaafannu kan jedhu tokkodha. Isaan alatti immoo qophii bashannana namoota entertain godhan irraas baratan jennee yaadne immoo gama kanaan keessumoota garaagaraa affeeruutiin asitti egaa muuxannoo isaanii irraa qooddanna. Akkuma isin jedhe egaa ati qeerroodha. Tarii qeerroon baay'inaan beeka. Fariyaa nama seenaa guddaa qabudha. Gaaffii tokkoon qabaaf jalqaba irratti. Fariyaan egaa keessattuu bara uummanni Harargee daangaarraa buqqa'ee bara abdiilleen uummata keenya warra TPLF wajjin ta'uutiin daangaarraa buqqise sana yeroo tokkummaan Oromootti dagaagise. Aarsaan guddaan kafalameera. Aarsaan kafalame sun immoo keessattuu uummata Harargee Oromoon akka tokko ta'u waltajjii tokko irratti akka wal argu taasiseeti jira. Sana keessaa ani konsertii yeroo sana nama jalqaba irratti yaadichas dhiyeessuutiin uummanni sun akka haala sanaan wal gahu kan taasise anadha. Namni ofiin faarsu. Maaliif yeroo sana kan yaada sana kaase yeroo qosheen naannoo qosheetitti beektu yeroo qosheen yeroo kufe tokko naannoo ayyaana sanatti warri kun baay'ee walii iyyee artistiin gamanaan gamasiin waliin jedha keenya immoo manni Harargee haala sanaan buqqee namni dubbatu dhabamnaan qarootu jalqabaa waa barreessanis yaadeen jira jedhee walitti dhufne haala sanaan giddugala aadaa Oromootti sagantaa sana qopheessine. Kanan jechuu barbaade sana kanan kaasee fi yeroo sana nama ati immoo jalqabummaarraa kaasee sagalee ta'aa fi caffee keessattis egaa miseensa caffeetii yeroo sanatti sagalee uummata sanaa dhiyeessaa turteedha. Atis qeerroodha jechaadha. Qarree kan jirre qeerroon qabsoon beekamti. Mee yeroo sana nu yaadachiisi haala kamiin caffee keessatti sagalee uummata sanaa dhageessiste? Tole masara galatoomi. Ani bakka buutuu miseensa mana marii aanaa Harargee bahaatiin ture yeroo sanii. Reefuma yeroo san gara gaggeessummaatti waggaa 3 akkasuma muuxannoo waan hin qabu. Yaa onneen dargaggummaatu ni jirti, Oromummaatu ni jirti. Uummanni keenya keessattuu bara 2008 bara 2009 naannoo buqqaatii sanarratti buqqaatii bal'aan guyyaa guyyaan jalqaba osoo buqqaatii waliigalaa san hin gahin duratti naannoo daangaarraa lammiin keenya du'uun guyyaarraa qaamni nageenya eegulleen du'uun wantoota garaagaraa hedduun ture. Haa ta'u rakkoo kana ol baasanii gabaafamuun dhorkaa ture. Amma keessattuu naannoo aanota jahaarratti rakkoo hammaataa ture. Aanaa Mayyuu Mulluqqee, aanaa Qumbii kaniin Juusan, Minoo, aanaa Baabbilee, aanaa Gursum, aanaa Cinaaqsan aanota kanarratti rakkoon garaagaraa guyyaa guyyaadhaan nuyi miseensa canfeetii odeeffannoo walirraa fudhannaa.
haa ta'u immoo rakkoo kana baasanii himuu irratti rakkoo ture guyyatti nama 10 nama 15 jalqaba irratti jechuun osoo buqqaatiin waliigalaan ta'in waan hedduu ture jechuun buqqaatii garaagaraa ture qaamni fala godhuuf hin turre rakkoon sana gunii fi nuti caffee keessatti baay'ee laayivii ta guyyaa sanii gartan malee san dura laayiviidhaan hin deemu ture inuma kaasna yoo laalte maganaan gara asoo yaaddof inuma kaasna sagantaa laayiviin hin deemu gaafa nuti rakkoo san kaasnu keessaa kutam wali bu'insa bishaaniiti kana jaama jechuudha kavar godhama wali bu'insa bishaaniiti rakkoo dheedumsaatiif wali bu'ama jaama lakki jaran akkasii miti. Ummanni kun lafti tuni lafa dhimma eenyummaatiin ummanni kun buqqa'u jira dhimma oromummaatiin namni kun du'u jira akkasii miti oguu jennu rakkoo bishaaniiti rakkoo wali bu'insa dheedumsaati jaama rakkoon kun waan furamuu dhabeef jarrinis maal ta'e lafa bal'ifataa sisirreeffataa maal godhaa dhufe gara magaalumaa barbaaduu deemame jechuudha. Amma aanaan baabbilees daangaa gujan magaaluma barbaadu cinaaksan akkasumatti gursuma akkasumatti hundarratti naannoo baadiyyoota keessattuu naannoo Somaaleetiin wal daangeessan irratti kana jechuudha. Makalaakayaan yeroo san tures caalmaatti keessattuu wayyaaneen olaantummaadhaan naannoo sanitti waan hooggantuuf dhimmicha kanarratti falakka argatu hin taane jechuudha. Hanqinaa ture. Amma kanarraa rakkoon kun waan hiikkachaan turiniif gaafaan caffee dubbadhu san laayiviin guyyaa san akka tasa darbee jechuudha laayiviin. Amma gaafa laayivii sagantaan irraa laayivii ta'uu nutis ni agarra gaafa ta'u arra waa lama callaadha. Uummata kana rakkoo jiru kaasuun qaba kajuu. Harargee bahaa qofa osoo hin ta'in lixallee mi'eessotti bordoddeetti rakkoo wal fakkaataan akkasuma jira jechuudha. Kanaaf bakka waan jiru gaa lubbuun tiyyatuun ta'u uummata kanaan caaltu. Namni kun bakka bu'ummaa uummataa jechuun hiikkaan isaa maali? An uummata kana kanniin bakka bu'ee dhufe. Bakka bu'ummaa jechuun if bakka bu'ee osoo hin taane uummata san bakka bu'eeti. Bakka bu'ummaan hiikka akkasii qabaachuu qabu. San booda rakkoo jirtu gaa dirqim godheetiin waan jiru san haase. Aboo gaafaan haasa'u waan adda addaattis na mudatee jira. Akkuma haasa'u egaa amma namni keenyaas gizeen gabba'uu gootitti janii kaan. Alaabaa faasin maruu jira maarsi godhuu jira wantoota adda addaa jira gaafa ammoo asii gaddeebi'e rakkoon adda addaa illeen ilaalcha siyaasa biraatti simakuun dhimmi akkasitti ifatti kaa'amu san waan hin baraminiif rakkoo garaagaraa keessatti namni ilaalcha hin taane yeroo sangaa yoo ati waa mormite ilaalcha sii kan namuu jira ilaalcha mormaa ilaalcha dhaabonni biraa kasii kannuu jira. Wantoonni akkasii nama mudachaa ture yeroo wantoonni akkasii nama mudachaa turetti namni yeroo sanii nallee qorachuuf illee waan adda addaa yaalamaa ture gaafa yaalamee dubbiin na jajjabaattu rabbi raammataa godhuu fi aadde Aziizaa Abdii dhimma dubartii hedduu nama na jajjabeessu hedduu gaafa sanillee haala jiru laalte yoo gaddeemtee onni takka kasirra ga'uu taate anaa dawwalinaan jette ni beekte waan ta'eef amala siyaasa yeroo sanii Rabbi warra jannataa godhu silkii siinan qaba hedduu na jajjabeessiti rabbi raammataa godhuu fi boru bakka kiyya taate nama naan jechaa ture Aziizaa Abdii hedduu raammatuu fi oguu xiqqoo qorannaa fi karantaan namni na fudhachuu eegalee na dararu maal jaan isiifiin dawwalee isiin qattitaa godinaa fi aanaa fayyasaniifis dawwaltee warra dhaaba guusan gaggeessan qunnamte ay sagalee uummataa ta'uun rakkoo akkasiitii miti. Kanaaf jecha isii cinquu fi dararuun maaliif barbaachisetteeni narraa itti dubbattee haa ta'u mirri san uummata guutuu bira gahee rakkoon saniis rakkoo qabatamaa ta'uu dhugaa ta'uu manninis asseepti godhee fudhate. Kanaaf sagantaan gaafa sanii laayivuma ta'ee dabare malee sagantaa laayiviin ta'an irratti keessaa mummuran malee waa'ee maaster pilaanii Finfinnee haasa'ee qabsaan ture. Daangaas yeroo adda addaa kaaseen ture yeroo sanii gaawwanni hundi laayiviidhaan waan hin taane kan nama tottoluu keessaa murama dabaraa ture gaafa sana immoo laayivuma dabaree jechuudha saniif uummanni dhagee kana jechuudha ka gaafa sanii. Egasiis Fariyaan ijaarsa paartii Harargee bahaa ta'uutiin mudama guddaadha sanarratti dhufuutiin egaa uummata keessa tajaajilteeti jirta. Mee jalqaba gaafa aangootti dhuftu maal yaadattaa aangootti akkamitti dhufte? Dargaggeettiidha ammas umriin kee
Dargaggummaa keessa jira. Yoo nu mormuu baatan. Dargaggummaa keessa jirti yeroo. Dargaggummaan biyya kanaan beekamu 45. Angas hin geenye ay umriin kuturiidha amalisa ichin dheereessa dargagguma. Akkas. Geggeessummaa wanni ni yaadadhuun yaa'u bara 2004 gara xumuraatiin fixee 3 gara xumuraatiin fixee Barumsa. bara 2004 hojii eegale odumaan hin turiniin ogummaa qonnaaniin agriikaalchariiniin bahee geggeessummaa mudannoon hin eegale. Meeqam? Bara 2004 gara xumuraati dhimma dubartiitti muudame. Magaalaa irratti. Qonnaan xumuraan. Ogummaa qonnaatiin eebbifame ji'oota muraasa akkumaan hojjedheeniin ji'a muraasa booda gara dargaggoota keessaa qomna fittee sidaamu paartiin yeroo sanitti gara dhimma dubartiittiin dhufe ji'a muraasa hojjedhee yeroon dhimma dubartiitti dhufu yaa'anis gusan dargaggummaa keessaan jira. Enerjii haarawaa. Ammaas keessumaan jira gaafa natti lakkaa'ame sani. Amma walte arra ganama sa'a dura muudama dhimma dubartii paartii biraanaa kannaniituma arrumaan tana waltajjiin takka turte maarcheetti jennii ayyaana guyyaa dubartootaati. Nama kumaa ol addaraashatti walitti qabamanii jiranii. Haruma si muudama. Haruma muudama harrumaan fudhadha. Kalee halkanatti himanii mallattoon hin goggoyne. Harrumaan muudama fudhee hogguun fudhu waltajjii dubartootaa jira seenii naan jaani. Hogguun seenuu waltajjiin tamaaliiti hogguun juun maarcheetiidhaa jan. Ani gaama hirmaattumaan ibsee jeetiin dhaqee taa'ee gaafaan dhaquu amma namni kun isiin amma muudama dhuftee warri muuxannoo qabu osoo jiru jaamuun takka ni jijjiraame. Istii wayii takka har'a haa bantu haasa'u jeniituma. Itti gaafatamtuun dhimma dubartii adde fariyaan barbaachisummaa maarcheetiitii fi waa'ee maarcheetii irratti haasa'uun waa bantu shab godhanii na yaaman. Ani maarcheetii tana dhageetu hin beeku. Ani maarcheetii tana ayyaana dubartootaa ta'us bakkaan baradhutti sin dhageenye hin beeku maarcheetii. Amma gaa baniinsa irratti bakka kabajamtuun adde fariyaan itti gaafatamtuun dhimma shab madraka gaa uummanni bahee addaraashni guutu bahee gaa bool. Amma madraka irra giseen dhaqe waa lamaan dafeetumaan sammuuti yaani mari'adhe fariyaa arra waa lama calla. Takkaa bahuu takkaa kufu tanumaa mi'ee sodaa waan jaamu gaafa saniin dhiisee achi baheetumaan amma maarcheetii akkumaan siin jee wayiin dhageere waa'uma qonnaatiin barsiisu eegale boo. Ogummaan kiyyaa qonnaa meeqriidha qonnumaan barsiisu eegale boo caljee ammoo odumaan barsiisuutiin sammuu keessatti dubartootaa waltajjiin tun wanni naa dhufte bakka qonnaa fi dubartii wal qabsiisu qonna keessatti gaheen dubartootaa maali? Dinagdee guddisuu keessa gaheen dubartootaa maali? Qonni dubartootaaf maali? Dubartiin hojiilee qonnaa keessaa kam irratti bobbahuu qabdi? Yaa bogguun kanatti fitu manni harka naa dha'u eegale. Ahaa sirrii dalagga. Maarcheetittiin tanuma. Hayyuutu dhufe dhanii nama hayyuu wajjin dhufe. Bakka anis gaa qonnuma tiyyesanii paarumaaniin barsiisu eegale. Maaliin godharee? Sanbooda hogguun qonna irratti sammuu keessatti dubartootaa waltajjiin tun dubartiin gahee qonna keessa qabdu maali? Hojii qonna keessaatti dubartiin hojjechuu qabdu maali? Addaan qoqoodee barsiisu eegale. Inumaa barsiistuu cimtuun ta'e. Booda harka gisee naadhaan inumaa nadaajii guuttachaan dhufe. Humna argatte. Fudhatama argachaa dhufe. Bakka amma yoo rakkoo keessattuu oomishtummaatiin dhufe ta dura beeloitu daa'ima beeloo karakkattu haadha. Kanaaf dubartiin harki tokko kophaan shobbisaan shobbisu misoomni tokkos kophaa bakka hin gahu gaheen dubartootaa olaanaadha. Kanaaf
dubartiin qonna keessatti gahee qabaachuu qabdu. Hojiilee xixiqqoo kuduraa fi muduraadha. Dubartoonni irra bobba'uu qaban. Hojiilee horsiisa lukkuudha. Dubartoonni hojjechuu danda'an. Jeetumaan barsiisu eegale. Sirrii jettee bara. Lakkaa sirruma dubbiin. Maaliif dubartiin yoo faayinaansaalii of dandeesse mirga ishees kabachiisuu dandeessi. Dinagdeen dubartiin utubamuu qabdi. Ani fideetiin gaafiyyuma san irraa galche. Gaafaan galchee galchu. Booda gaafa rabbiin na gargaaru harkanaadha waniin gabbu'e. Lakkaa maarcheeyitummaan guyyaa wanni kabajamuuf ayyaana maarcheeyitii sababeeffachuudhaan gahee dubartoonni qonna keessa qabdu. Mata dureen. Rabbiin an gargaarre. Tanaaf mudannoo saniiniin jalqabaa yaadadha. Kanaaf ichirraa eegaleen sodaachuun qabu. If baasuudhaaf siitu if baasa malee namaatu na baasaa namarratti hirkatuun qabdu kajuusan ichirraa eegalee namoota biraa ka dhufuufan dura gorsaan kannaaf waan na mudate san akka mudanne gorsaan kannaaf bakka irratti mudamu san waan irratti kanaaf achitti aanaa dadaritti dhimma dubartii gaggeessee waajjira daldalaa gaggeessee siivil sarvisii gaggeessee waajjira paartii gaggeessee achirraayin seektaroota gara 4 aanaa dadaritti gaggeessee samboodaan bara gaamma 2009 gara xumuraa gisee rakkoon calanqot ta'usan yeroo nama 20 ol soddomu makalaakiyaa ilaalcha wayyaanee qabuun dhuman san rakkoo bal'aan ture aanaa san bulchaadhaan dhaqee aanaa san mudannooniin dhaqee baay'ee naha aanaa sanaanaan itti dhaladhe yeroo san gaa wayyaaneen daa'iman jettu qotee bulaa ooyiruu keessa jiru maasaa keessa jiru akkasuma bakka takkaatti qabdee nama fixaa turte anniin dhaqee dubartummaadhaan yaa ni ulfaata maatii san hunda kaniin hojii awwaallus awwaallee waan adda addaa rakkoo adda addaa hamaa ture bakki immoo rakkoon qondumaatiin kun yeroo sanitti ta'e bakka duusee calanqoo lolaa jaamu calanqoo lolaa kun bakkuma lafee san cinaadha. Calii calanqoo cinaadha duusee jaamanii beekama naannoo sanitti qotee bulaan firri maatiin qotee bulaan Harargee kun daboodhaan waa hojjetanii beektu guuzaan isaanii bishingaa akkasitti haamu jiru akkasuma makiinaa oraaliin dhufaniituma bakka takkatti maatuma tokko raphanii maatii tokko keessaa nam 6 nam 5 waan akkasii ture yeroo saniin dhaqee aanaa san akkaan itti diduus naan ta'uu aanaan itti dhaladhe hawaasa kiyyaa yeroo isaan na barbaadanitti na fujeetiin bulchaanichi dhaqee takka awwaalcha sana irratti chaalenjii adda addaa dabarsee ni awwaallee san boodammaas ijoollee 200 taatu dargaggoo qeeroo walitti qabanii dirreedhaa misraaqizii dirreedhaatti hidhanii ani bulchaachiiti karaa kaaniin awwaalcha kana godhaatiin karaa kaaniin ummanni namoota dargaggoota hidhaman kana dargaggoonni kun maatii namoota kanaati sababa maatiin kun namuu dhumeefi karatti bahanii ijoollee nama mirga gaafachuu miira isaanii ibsatanii warruma miira isaanii ibsatan kana walitti qabanii dirreedhaatti fuudhanii naqan jechuudha. Yeroo sayyoo yaadattawu qeeroon shibbirteenya janii haa qoratamu jaamee miidiyaanuu BBC maal kanaanuu VOA akkasitti dabaraa ture. Farajamay ture. Yeroo san jechuudha. Qeeroo yeroo san qorannoon irratti haa gaggeeffamtu jaan ta'a aanaa meettaa calanqoo sanii fi naannoo sanii awwadaa irraa jiranii bakka adda addaatii jiranii teenya tana maatii ijoollee saniiti jechuudha kasi dhibu. Asin maatii dhaban asitti immoo ilmaan isaanii fuudhanii achitti hidhamanii. Kanaas godhaa namni hedduun kan sodaatee sirraa dheeysaa jarri kaan asiisii hordofaa mudannoo hedduun qaba jechuudha achi keessatti cinqa kanarraa ka'ee jarri gaamma ilaalcha biraa kun kophaallee deemee kan mareechiisullee natti dhiisan ture yoon ummataan mareechiisallee juu makalaakaa yeroo sanii anaa wajjiin ta'a komaandi poostiin yeroo sanii anaa waliin ta'a kaafaan oromoo toroggamuufis cinaa ta'a yeroo takka if dagadheetiin bisootiin ijoollee tanaan baasaas asiniin deemaa oolaa ummata kanaas miira adda addaa mareechisuun waa hedduu ture kan yaadadhu guyyaa tokko sirbatti qaa kana irraanfadheetumaan jedhe somnee sirbinaa keessi keenya madaa ijji mimmaanii mormaan ragadaa saaq isaan qaa'umaan jedhe namtichi
Namichi si bira jiru Command Oromoodha. postiin tokko Tigreedha tokko afaan Oromoo yoo jira. Amma Tigrichi Fariyaa naan jee saaki saanqaa maalitiif noo naan jee. Lakka viidiyoo isa sanii ilaalee jira. Video saaki saanqaan sun kilippicha san duraanuu no hordofan yeroo guusanitti waan ta'e ni shakku. Kophaan nutti hin dhiisan jechuun mari'achuu command postii keessa jira. Maaliif uummataa fi makalaakiyaa yeroo sanii jidduutti rakkoo waan tureef uummata gisee mari'achiisnu nu command postiin caasaa keenya kanan waliin deemu. Amma sirbichi sirba siyaasaa jaamee yeroo sangaa miimoorii fi maarree kana hunda gaa liqimsiisu waa hedduu ture mire ani sirbuma saniin tiyyaa jaruma kanaa yaadadhu sammuun tiyya nama asit dhume kanaas ijoollee hidhaa jirtu tanaas bisootii keessaan jira kanaaf bakka somnee sirbinaa keessa keenya madaa'umaan jelaan ijji mimmaanii mormaarra gadaa saaqi saanqaa guunan jiru maal jechuudha naan jee elloon viidiyoo inni kilippii ilaalee jira amma maal eegguun jiru ittumaan hime gaa bakka Kilippii ayta shaallaan jee aawin jeenga kilippiin ka gisee mana hidhaa waa hedduu sadii jiraa mire amma gaa tanaas niin yaadadhaa waa hedduudhaan sanittis dabarsee tabiraammoo mudannoo ijoollee 200 tana baasuudhaaf aarsaa hedduu gaamma ganaa ijoollee shibbirteenyaa janii akka qoratan godhanii amma maaliin godhuu qaba misraagizii dhaquun qaba misraagiziin tun hin daffaramtu. Muntuqamtu. Barri yaaboo nama waan kalee beekuutu taarraa beeka. Taarraa galateeffata beekta. Namni kalee hin beekne tabaruullee hin beeku. Misraagiziin tun hararii hin daffaramtu. Jechuun namni dhaquun ni qabda ni ulfaata. Warraatu guutu. Bakka warraa guutuudha. Misraagizii teenya sanfaa warrumaa jiraa'u. Maa achi jaalatu garuu? Hin beekwaan baha kana qaceellotti. Maaltu jira? Yaa kotorbaandiinis naannoo daldalli baay'ee caateechi nagadanii baay'een isaanii. Ndee kotorbaandii isaanii jeneraaloonni baay'een abbaa qabeenya kan ittiin caateechi. Chiin akka fedhan mataa akkuma qofa ol qabee barra waa echaa dabraani. Waa'ee bakka ennaan mana kotorbaandistoonni bakki jaamtee chirraa bara. Amma misraagizii kana ijoollee 200 tana baasuun qaba. Maatiin asii hadu'e ishee awwaallanne faree'a. Tajirtu ijoollee nuuf hidinaan jaa. Maalaa godhu? Situ bulchaa biyya. Anaaf bulcha. Achiin ka'ee namni wajjin deemaas jee giseen gaafadhu ati ni maraattee misraagizii moo naan jaan. Aboo fedhannaa hidhanii jeetumaan deema. Shifeerra kiyyaala dhiiseetumaan seenee. Hogguun seenu jeneraalticha yeroo sanii jeneraal Maashoo jaama. Maqumaa yaamtu gaamma laal nama sodaachisa. Yeroo sanitti inumaan seenu. Hogguun seenu keetiin heemattaash. Yemeettaa warada astadaadar nanya amaarinyaan kiyya kuni sogguusan. Ispaalti laa hiwwata. Akkanan. Korokonchi laa hiwwata. Korokonchi dilasii miti. Keetiin heemattaash hogguujuu qameettaa waradaa. Yemeettaa warada astadaadar nanya injeetumaan bira dhaqee. Maanne isimish Fariyaa Aliyyiitiin jeen. Amma maaliif dhuftettiin hime? Fariyaa Aliyyii. Amma jeetuma maqaa tokko liistii as baafate. Lagguu liistii as baafatu. Lakkaa maqaan kiyya kun liistii namoota 30 barbaadamanii keessa jira. Hardkoorii warra jedhamu keessa. Hardkoor wantoota hardkoor qeyroo hojii maalii hojii waliin dhufan jeniituma akkasumatti. Shakkamtee. Fiimaas kotorbaandii takka yeroo dadar jiru kotorbaandii isaanii tadeemtu seeraa ala waan ta'e. Teenyee an Auguust san hoggantuu daldalaati. Anis abbaa alangaa abbaa seeraa bulchiinsi waliin taanee seeraa alummaa isaa gaafa mirkaneessinu bakka akka gurguramee lammiin raggalu goone jechuudha. Ani sanii fi bakka qeeroo fi saniif na qabatanii jiran. Abbaa alangaa jira abbaa seeraa liistii nama 30. Nama 30 kana Fariyaa kana Fariyaa guunan juun Fariyaa san qabatee waan jiruuf. Cheekii gochuuf hogguu laalu Fariyaa. Anchi dadar Fariyaanis areenee yaadalloo miin jeenga. Sammuu keessa uummata akkaan naa dhufu. Inee yemeettaa waradaa Fariyaa na nyinji. Yedadar waradaa Fariyaa nyinji leelaalaati. Aboo Fariyaa. Amma gaa buutii lafa buute ulee lafa buute malli baarra jiraami. Takkaa hidhamuma takkaa wannuma ta'u. Kanaaf amma loguu liistii namtichi jeneraaltichi naas qabu. Ani Fariyaa calanqoo taanaa meettaati malee Fariyaa dadarsanii mitiin jeen.
ፈሪያ አደደር ምንድነው የፈሪያ ፈቲያ ፋጡማ ይመሳሰላል እንጂ እንስሙ ፈሪያ ፈቲያ ፋጡማን ይመሳሰላል እንጂ ፈሪያ ነቴቱ ደልደል ረጅርቲ እንጂ አንገ ረቢን ጋውል ፉዴ ስልኪን ደወልቺስነ ማለ አከሲት ረቢን ቶፍቶ መንገሰኒ እሺ አማማል በርባደ ጀ ያከና ጆሌን ድበላ መከናት ጋነ ጀላ ይደማኒ ኢሳንማቱ ይዘምረ ኢቲኒሜ amma booda gonno isti yoone general oyi tokko afaan oromoon beekuni jira jeeti isa jedha isatti maddu jee gara general Shoma Abdataatti erga ani oromoon ni jirti ujeeyya ejoon oromoon general taati uyyaan kan agarre waarde hulaarra eegale hangam bakka san isa sanbiran dhaqutti waay maatu na dubbisu jiraanti hiyyaan jechuudha totally ni jiran dhuguma kiyya hiyyaan bakka an argine command postis ta'e namni aanaan anirra jiru kanarrattis ichitti eegumsa godhu jirus jara waan ta'eef hiyyaan jechuun ollake giiftii koo akkam naan jiru way generaalli oromoo ni jira jeetu baan boochatti qabe boochumaan itti qabe kootu ta'a ifi keenyuma ammaas numaan booy bakka nammoo waan biraa osoo hin ta'in akkaan hiikkadheetti illaan biraan gaadde namni naman beeku jeneraal Shoma Abdataa hedduu nu gargaare isaaf jeneraal tokko jira yeroo san konolee maqaan na jalaa hote jeneraal Shomaan kun yeroo san nu gorsee karaarra na kaayee tartiiba naa godhee joollee 200 san akka baatu arraniini magaa dhugaa isaa isaatu kana jeenjiin jeeti tooftaa adda addaatiin karaarra na kaaya amma yeroon darbe yeroo haasooni nama galanni galuu fi qabu amma komaandootti gaafatama moomaale Itoophiyaatti ajajaa komaandooti nagatteessisee na tasgabbeessee tooftaalee adda addaa natti himee tooftaa saniin akkaan itti waan hin gochuu qabu ummata gizee mareechiisullee isaan yaamee ummata keenya dursee kan jaaruu qabu ummata dursee jaayee gizee isaan dhufan ummanni mira gaariin akka simatu akkaan godhu waa hedduu taaktika hedduu tooftaa hedduu natti himee gaafa san dhufee ummata keenyallee wajjin akkasuma mareechiisee baay'ee ummata keenyatti illee kadhagemu godhee raayyaa kana mee tahaa seenaa namni dur ilaalcha raayyaaf qabnu gaafa gandii ka calallii qamadiitti itti namee heddummaatu namni keenya raayyaa seena ammallee ilaalcha adda addaa jira seenuu qaba namni raayyaa waan namni fi namaa ta'u yeroo rakkoo beekta yeroo rakkoo sanitti afaan isaa dubbachuu qofaan mirra kiyyoo hedduun dhaga'ame akkasi ijoollee san tooftaa adda addaatiin na wajjin eegas siistama san finne pirezidaantiin gaafa sanii lammaadha lammaan akkasitti asirraa dirreedhaa dhufee isaanii wajjin marii akkasi gaggeessine akkasi ijoollee 200 san naa baase jeneraal Shoma dhugaa ganaa kana ittaamaa jor Shomii san akka ta'u abdiin qabaaf dhugaa hedduu galata bakka jirtanittis naa ga'u jeneraal Shoma Abdataa baay'ee sin galateeffata ummatillee bakka buuteeti san darbanii as ga'uun sana waa baay'ee dhagaa amma dhugaadha barra kaleessa beekutu har'a galateeffata kanaaf faarsee bulaa xaanenullee faarsinullee dhugaa kana mataattuu baanna nama kalee beekuutu waan irraa beeka namni kalee beeku kalee san keessatti ibidda san keessa warra wajjin dabarsite amma beeyta warra jijjiirama fide osoo hin taane warra jijjiiramni fide warra jijjiiramni fideetuma rakkisaa ta'e kana raba dhadheeratanii sumaatii miti obsaan eeguu fi darbuun illee numa jira obsaan eeguun akka dhufan abdii qabna kanaaf bulchaa aanaa saniin yaadadha eegasichirraayi. Kan daawwataa jirtan sagantaa Soofumar Podcast keessummaa Soofumariiti. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Faariyaa Aliyyi Abdullaati. Isii wajjin turtii taasisaa jirra. Ammas nu wajjin turtii taasisaa turtii gaarii isiniif hawwa. Cimina kana hunda eessaa argatte? Eentu fakkeenya sii teessiif jiruu kee keessatti amma hooggantuudha, artistiidha, qabsooftuudha. Nama waawween sodaanne fuulduratti harkaanfattee kaatee waawwee milkeessitee keessaa ni baata. Cimina kana hunda eenyurraa dhaalte? Eenyurraa baratte? Sana dura maammee otoo sanatti hin darbin dura waa gaafachuun barbaada. Gaaffiin si gaafate akkuma jirutti ta'ee
yeroo ummati daangaa irraa buqqa'e sana maasiitiin jechaadha yeroo sana waan hin daganne keessa hangaar allee sammuu koona dhukkubsu dubartii tokko qabanii akkaataa abbaa warraa ishee duratti haala hin taaneen gudeedan sana booda gadaamessa ishee keessatti dhakaa baatirii cuqqaalan dubartii santu yeroo muraasa booda waan taateen beeku amma lubbuun jirtii hin beeku yeroo sun sammuu koo keessatti hafee na dhukkuba hangamma yeroo hunda yaadadhaan sababa sanarraa ka'een koonsartiin sun akka qophaa'uuf sochaasee ijoollee baandii biiftuu kan jalqaba kiisii kiyyafaa keessaa kennaa fi hojjedhaa jecha sana booda mootummaa nurraa fuudheeni haala sanaan hacaan illee waltajjii sanarratti sagalee ol kaasee 4 kiiloof situ aanii kan jedhu sana yeroo sana ture yeroo sana baay'ee ulfaataa ture yeroo hin dabarsine warri beeku nama beeka jechuu barbaadeeni so inni ulfaataadha sanatti dabaluu barbaadeeni waa'een uummata suni buqqaatiin uummata sanii lubbuun dhabuun uummata sanii Oromoo akka tokko godhu jijjiiramni har'aa kunillee akka dhufu warra gahee taphate uummanni achitti wareegame sun sanatti dabaluu barbaadeni ka'umsa qabsoo saasaniiti tokko akka ta'u ilaalchi garaagaraa uummanni kun nutti jira uummanni kun nu balleessuu fi uummanni kun aarsaa isaan kafalanii Oromoon immoo sagalee tokko ta'ee kaabaa kibbaa bahaadhaa gaafa nuti uffata walitti qabnee uummata sana deeggaruuf jalqabnu giddugala aadaa Oromootti abbaa qalbii qalbeessaa magarsaa uffata isaa waltajjii irratti ni yaadadha leezarii baasee uummata sanaaf kenne akkas ture shaanxaa baay'ee anis manaa fide ijoollee kiyyoon barsiisu waan jaaladhu namaaf kenna malee waan jibbu namaan kennu ijoollee kiyyarraa baasee warri kun akkas ta'anii jiran jedhee haala sanaan uummata keenya bira dhaabannee galata rabbii har'a geenye jirra gara gaaffii keetti aanutti eessa argattee ka jedhu Maammadri kasi gaafatetti dabarra. Meeta nama buqqaatii sanarraa xiqqoo isin yoonni nama baama barkeessaa yaa. Dhugumaa mirri Oromummaa Oromoo Oromiyaa qofa keessa jirtu osoo hin taane Oromoo raayyaa fi aseeboo jirtu walitti fidee yeroo san buqqaatiin san jalqaba akkumaan kaasee daangaarraa eegalee lafa daangaarraa eegalee sanitti aanee magaalota keessattuu naannoo Somaalee keessa jiranitti eegalee kan gudeedame qofa osoo hin taane yaa'u mataaqaa kana qofa laalanii mataaqaa kanaan liyyuu ayiliin yeroo san abdii illee jaare kan gudeedame hafees akka jirutti kan lubbuudhaan haadha duratti lubbuu dhabee ilma haadha dura lubbuu dhabee abbaa manaa haadha dura lubbuu dhabee caalmatti immoo uummanni yeroo san miidhamanii dhufan kun yoo laalte namoota qabeenya qaban irraa guututti akkasitti keessaa qabeenya dhiisanii keessaa ba'an nama abbaan mana isaanii duratti miidhame nama ilmi isii dura miidhame nama dhiirsaniiti isaa duratti akka barbaadan godhan waa hedduu ture fiilmii yeroo sanii yaa'u sharrii yeroo sanii baay'ee Oromoo irratti deeme gochaa sookannee isaa dhala namaa irratti hin godhamne hin dubbatamne hin barreeffamne hin hojjetamne bara idoonnoo kana keessattuu dubartoota irratti dachaadhaan ka godhamu irra hedduun dubartoota yeroo sanii akkumaan jalqaba jee adde Haziizaan yeroo sanisiin ramaddichi fudhatanii dubartoota hedduu konkolaataa isiitiinuu gara hospitaalaa isittis deddeebisaa turte jechuudha. Deeggartuu achi turte osoo. Deeggartuun dhuftee nu deeggartee hospitaala deddeebisaa turte hiwoot faanaa hospitaalatti yaalamaa turamanii jiranii feestullaa waan garagaraa godhuu ture jechuudha. Kanaaf gochaa yeroo sanii yoo yaadanne waan dhala namaa irratti hin godhamne hin taane jechuudha. Oromummaa isaanii qofaaf qabeenya qoftiin saamamanii nafne jechuudha. Qabeenyaas saamamaniiti eenyummaas saamamanii xiinsammuu isaanii saamamanii lubbuu isaanii illee dhaban jechuudha. Waa 3-4 ilaaluu dandeenya yakkicha yeroo sanii. Qabeenya dhaban lubbuu dhaban xiinsammuu isaanii qabeenya waggaa meeqa achi keessatti horatan anammallee naagaafii dhabeeta. Biyaansis qabeenya uummataa ka yeroo sanii san biyaansi deebuu qaba jee nama amanu jechuudha. Ta'uu qabaas maaliif ammallee anaaf gaafiidha. Uummanni kun waggaa hangana guutucha keessatti horatee waan takka dhabaa akkasii wanni ijaame keessaa bahame gochoonni tahamaa ture dubartii irratti daa'ima irratti dhiirsa irratti waan hedduu dhagaa miira namaa jeeqennee dhiisna malee kanaaf ni jeeqaa osoo hafee gaariidha. Har tokkoon bu'aan ni fide jennee yoo halaalu taate tokkummaa Oromummaadha. Oromoo habaa fi kibbaa guututti Oromoo bahaadhiyaa Oromiyaa bira kutee Oromoota bakka biraa jiran eenyummaa isaaniillee akka ibbare godhan nan yaadadha.
Tigraay raayyaarraan Oromoo dhufee jira. Afaan Oromoo hin dandeenye. Abbaa keenya lama sadiitiitu dubbataa. Jaanii Oromoo raayyaa achirraa dhufte afaan Oromoo tiraansileen namni godhaa fi achi dhufanii boo'anii onni godhan hedduu ture. Walloo keessaa Oromoo akkasi dhufe. Oromoo ta'eef hin bayinillee hedduu if barsiisee Oromoo biyya keessa jiranillee tokkummaan kakaasee artistoonni keenya yaa'u adda Masarat Dhaabaa dabalatee namoonni hedduun Haacaaluu obboleessa keenyarraa Rabbi haraaramuu fi isarraa ka'ee miira tokkummaa keessattuu ani dhiiroo mirri akkasii oomnu deebi'aan jira. Miira guddaa jaalala baqqaa waan jirusan. Uummataaf hooggansa jidduutti illee tokkummaa guddaa jijjiirama guddaa fidee qaanqee jijjiiramaa ta'e jechuudha. Lubbuun uummata sanii fi wareegamuun isaan sanii karaa tokkoon tokkummaa Oromootii fi qaanqee jijjiiramaa guddaadha fidee achirratti gaa Oromoolleen akka as qubattu. Ta'e jechuudha. Waan hedduu yaadanne jechuudha. Baay'ee yaadannaan egaa ani yeroo tokko maaliin jedha Oromoon kun akka tokko ta'uuf dirqama Oromoon bakka biraa aarsaa kafaluu qaba. Akka yeroo hunda kanuma yaadadhaan because baay'ee haala ajaa'iba ta'een haala nama dinquun namni tokko ta'e. Sheekan jenne, qeesiin jenne, artiin jenne, hayyuun jenne hundi kaan ka waan qabu firraa baasee kanna. Kaan ka birrii qabu birrii kanna. Akkasumatti mana naannoo Finfinnee kanattis barri isaanuma Oromomaatu akkasuma ijaareemi. Qubsiisanii turanii. Jaalala akkasiin nu barbaachisa bar. Bakka gaafa san namni qaama kun sani jee kana wal qoqqootu kana. Birmanaan akkasuun amma jiraachuu dhabuu danda'a. Amma sa'a sanitti yeroo namni warri Harargee buqqa'ee qarshii guuraa ture nuti. Warra ijoollee bishaan gurraachaatiif namoota bishaan gurraachaatiif guyyaa sadii keessatti anama guyyaa 15 guutuu korii taanee guuraa turre ispiikarii qabannee magaalaa keessa deemnee doolcheen birrii tokkoon guurreeti manni sun ijaarame. Hadha Oromoon suni akkasii jira. Eessa jiran isaan quba qabdu maarra jiru? Quba qabdu gara jiru. Numa jiru. Bishaan gurraachaa warri jiran asiin gara kooyyee faca'uu bakka baay'ee turan. Gurraayii warri turan. Uummata sana ammallee xiinsammuu isaanii hedduu miidhamaa waan tureef wanni irratti hojjetamuu qabu hedduu jira. Maaliif uummata qabeenya guddaa sochoosaa turee dhabee uummata diinagdee guddaa sochoosaa guutee dhabee haa ta'u asitti jiraachuuf numa jiranii garuu waan hedduu ammallee isaan irratti hojjetanii. Ni gara fuulduraan iyyaafannaa. Gara fuulduraa. Inni iyyaafannaa miidiyaa keenyaan illee. Maaliif akkuma mireeroo san laalamanitti laalamanii namoonni tokko taftaf jennee haa hojii garaagaraa keessatti bobba'anii hojjetanis ni jiru. Ammallee immoo rakkina garaagaraa keessa haa jiranis ni jiru. Uummanni san qaanqee jijjiiramaati waan ta'eef dagachuu hin qabnu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya poodkaastii Soofumareedha kan daawwachaa jirtanii keessummaan keenya irraa immoo Fariyaaliitii Fariyaan artistiidha, hooggantuudha, qeerroodha, waa hundadha. Baay'ee jabduudha. Uummata keessattis nama jaalala guddaa qabudha. Nama waan hojjetu beekusi. Gama artiittis hin dhufna garuu gaaffii jalqabaa inni gidduutti jalaa fudhadhe sanatti deebina. I think waan dagatte natti fakkaatu dagattee sirra deebuu dandeessaan mamme. Gaaffiin muuxannoo kana hunda eenyurraa dhaaltee eessa argattee namni fakkeenya sitee jaa ani akkaanas goo namni fakkeenya guddaa naatee juu jalqaba irratti haadhati ishee haadhati haadha jabduudha barachuullee baattu nama barate jaalti ilmaan 10 qabdii kurnanuu barsiiste warri na hordofanii beekanii haadha jabduu waggaa hedduu bakka haadha biyyaatis jaarsa gandaatis taatee nama araarsitu jabduu waan siyaasaa kanaas hedduu beektu silaa barsiisan isinii kaase akkaan baradhu ganamaan durgizeen baradhu fakkeenya garaagaraa naa gooti gaafa baratte kaabaluu taataa biyya bulchitaa yeroo takka namni gisee haadha dinqisiifatee waan aadaa akkuma biyya kaasu namni akka adda addaa namaan jira garuu irra hedduu bu'uura waan hundaa biqiltuu takka bakka gahuu keessatti akkuma gaheen bishaanii guddaa daa'ima takka galma gahuu keessatti gaheen aadaa guddaadha. Itti dhiyeenyaan waan hordoftuuf jecha. Kanaaf haati tiyyaa akkaanan baradhu haadha abbaan kiyya ciccimoodha. Ispeeshaalii haati tiyya akka abaluu taataa gaafa barattee gaafa akkas taate biyya bulchitaa. Giseen an xiqqoo akka ganna zooyidee taataan jedhe. Ministeera barnoota duraaniiti. Akkas taataa biyya bulchitaa kanaaf namni hin baranne immoo
akka abaluutti ilaal ilmoo sasiin qabatee asiin harkatti mi'aa meeshaa qabatee dhiirsinis inuma dhawaa gaafa baratte kana hundaati bakka boontee deemta boorsaa kee fannifattee naan jetti. Ganama naa dhaamte jechuudha. Naa taate waan kun boontee deemta boorsaa fannifattee boontee deemtaa bakka biyyee bulchita akkas naan jette yaadati. Osoo isin akkas naan jettuun osoon baradhuu heerumuun guyyaa san isiif hin taane garuu akkaan baradhu na dirqite jechuudha deebistee gaafa na dirqitu na jajjabeessitee giseen amma barnoota kaampaasii nu deemu dahee guyyaa 40. Oolmaatuun bahin. Daa'ima guyyaa 40 irraa fuutee harma hoosistee an akkaan barnoota deemu na goote. Isheen baradhee jechuudha. Kanaaf ilmoo san amma isiitu guddisu jira. Guddisee ana nan beeku qofa. Isumaatu guddisee. Kanaaf haati tiyyatuuni jabeenyi isii waan amma artiitis keessatti si tuqa sheekoo nu barsiisti. Akkatti obboleeyyan wal qabatu. Hibboo nu barsiisti. Sheekoo obboleeyyan itti wal jaalatu kana nu barsiisti. Sirboota kanaas teessee nu himti. Nu hojii jenne heellee dhoongaa ganda keenyatti durii sirboota durii kana nu jetti qaceelloo qooqa qabdi waan isiin jettu kana seenaa kanaas sheekoo keessan nutti himti. Sheekoon bakka oduu durduriidha. Kanaani kar tokkoonis seenaa nu barsiisaa. Kar tokkoonis sheekoo kana keessa tokkummaa kan nuti akka maatii wal qabanu nutti hima. Gara biraatiinis gorsa nu gorsa. Nu boonni goote kanaaf fakkeenyi guddaan haadha tiyyaa jechuudha. Bu'uura isiisan waan isiin naan jette sanirraan deemaa dhufee tokkoffaa kaniin hangaan if baree bakka bu'ummaa kanarra ga'utti akka nama barateeti olitti namni ana na gorsu maatii keenya nu gorsu nu qofa osoo hin ta'in ilmaan 10 barsiistee hundinuu bakka akka qabatu godhuu keessatti haadha tiyya jechuudha. Anaa meettaa sanitti fakkeenya guddaadha ni beekan. Kanaaf anaaf tokkoffaan isiidha. Eegaan gara gaggeessummaatti immoo dhufee turee magaa boodarra maal jee kana namni gorsa naa godhaa ture. Akkuma reefoo kaasee adde Aziizaa Abdii rabbiraan mataa godhuu fi na jajjabeessitee akkaataa kanatti makkasitti jettee na jajjabeessuu keessatti gahee guddaa qabdi. Kanaaf haati tiyya immoo mira kiyyallee akkana to'achaa deemti. Kan baratiin numa jalaa barateeti barnoota qubee dur baabuu masarata birtiin san. Yaa warra tokko dargiin sirruma godhee. Gaafuu warra Amaariffaan barsiisuun san beekti. Qubee laatiin kana nu jalaa baratte laal. Keessattuu X fi raayitii baratte. ABCD baratte lakkoofsa baratte. Fatanaa finnu tana 10 irraa meeqa? X fi raayitii. X mee qabda raayitii mee qabda. X fi raayitii 10 irraa meeqa? Kana bartee jirti. Kanaan nu gaafatte jechuudha. Bakka nuti isiin tana bartee nu hordofti sirriitti akkasitti kaataa saniin nu barsiisaa ta'e kan turte haati tiyya haadha jabdu fakkeenya taatu giseen gara siyaasummaa kana keessa jiru feesbuuka kana qabdi ni ilaalte jechuudha. Bartee nu jalaa shiis smart tiktok feesbuuka waan ergama dabarsuu kana ni ilaalte keessattuu waan hin maxxansuufi tajoolleen maxxansitu ni ilaalte jalqaba feesbuuka kanaan beeku ture hin fayyadamu. Maal naan jette mi'aatiti bulchaa naati TV kana laalti ati maaliif waan namni banatu kana banattee hojii ta'e irra gad hin dhiisnee maali enna waan namni jechuun ka waan namni laalu kana maal jettanii maqaa Facebook moo hojii ta'e waan daleede footoo kaasicha irra gad dhiisi ummata agarsiisii naan jette lakki ummaatiyya hujummaan tiyya ana himtu malee ani gad hin dhiisu naan hojiin ta'e gaafa duute si himti. Warra jiruuf himu jirta waan ta'e. Gaafaati. Namni guddaallee ka fakkeenyummaa sanarraa fudhate ka biraallee hedduu jiru. Gaafa duute hojiin ta'e si himti malee amma warra jiruuf himu jirta. Warra jiruuf kaasi tanaan godhe jii himinaan jette. Facebook haadha tiyyaan na banachiise. Sanbooda mira kiyya nu hordofti. Waan hin barreessu ni ilaalti. Mucaa kiyyaan naa dubbiseetti. Amma mucaan kiyya dubbisu mira kan amma gaawaan hin barreessu kana jechoota tokko kan hin darbadhu jiraami. Akkas hin godhin naan jetti. Namni gaggeessaan haamtuu ta'uu hin qabu naan jetti giseen ammoo waa'ee Oromummaa qofa jee.
ilaalise nama biyya bulchuu jirtaniimi haamtuu qofan ta'in naan jetti. Magaaza ta'e haamtuun na qofaaf jetti jette. Isin amma Itoophiyaa bulchuu jirtanii miti laal Oromiyaa qofa na qofaaf injiin jette amma biyya bulchuu jirtanii. Magaazni laal naafi siifi naafi. Jecha ulfaata qabadhu laal. Gaggeessaan akka magaazaa sallaan naafi siifi gara hunda tahuu qaba akka abiyyiiti. Abiyyimma akka magaazaa jette laal gara hunda. Itoophiyaa hunda malee kophatti Oromiyaa qofa Itoophiyaa jaanuun jetti. Jechuun bakka sammuu bal'aa gorsa adda addaallee naa kanneti. Hogguu waa barreessullee mira kiyya akkaan to'adhu. Mucaa kiyyaan dubbisetteeti. Hogguu wanni ilaalte mira kan akkana godhe akkas jii. Tanaaf haadha Editara keetis. Editara kiyya bakka. Ajaa'iba. Kanaaf sirbiteefi? Haay sirba sagalee hin qabda. Beektaa maamee Fariyaan jechuun sirboota duraanii weellistoota duraanii baay'ee seenaa qaban baay'ee isaanii yeroo wayii sirba waltajjii sagantaa Usmaayoo Muusaa irratti Fariyaan kun sagalee ajaa'ibaa qabdu yeroo san hin argeen. Achi dhiyeenya kana ji'a tokko hin ta'a. Egaa sirba baasteeti jirti. Sirba harmee koo jedhuu fi mee shirshir jenna. Beenu shirshir jenna. Baay'ee bareeda. Viiyuullee baay'ee qaba. Gara 100tti gahee jira jechuun Fariyaa weellistuu ta'uutiin hin beeku waan namni artistii ta'uutiin hin beeku. Gaggeessituu, hooggantuu, qabsooftuu ta'uun beeka. Ammoo yoo sirbitu immoo haadhaaf sirbiti jalqabumayyuu. Sababa kanaaf ta'uuf mee xiqqooraan nu jedhe sirbicha. Tolee akkumaan jee haadhati jedhuun iddoo guddaa qabaa fi jalqaba irratti baga gaafii tan na gaafatte. Namni kaan karaa artii deemtee faaja. Miiroo fi ibsachuun leadership is both an art and science ittiin beeka. Gaggeessummaan artii fi siyaasaasi. Indaam gaggeessummaan artummaaf keessaa qabaachuu qaba. Artummaan sirba qofaan hin ibsamu. Akkaataa madaraka irra dhaabbattee ittiin jechoota mi'eessitee waa ibsitu mi'eessuun saniif mataan isaa artiidha. Artiidha. Amma waltajjii yookiin namni muga. Ni muga. Amma namni tokko ilaalte calliseetuma yoo haasee dabbarameen namni muga. Artummaan gaggeessummaan artummaa keessaa qabu. Amma fakkeenya Dr. Abiyyi fudhadhu jechoonni isaa si kofalchiisaa si bashannansiisaa. Jechummaan inni fayyadamullee akka ati dhageeffattu si taasisa. Akkas. Laalummaa keessatti. Artummaan san keessa jira jechuudha. Kanaaf artummaan sirbummaa qofaan hin ibsamu. Namni biraallee akka hubatu. Dr. Abiy nama artiitisi. Kitaaba barreessaa. Jechoonni inni fayyadamu sii bohaarsaa. Siis kofalchiisaa. Mira atteeshiniin akka ati dhageeffattu si godhu. Kanaaf gaggeessummaa keessatti. Kanaaf gaggeessummaan artii wajjin hogguu jiraatu artummaa kallattii tokko qofaan hin ibsinu jechuudha. Kallattii hedduun ibsinu. Amma waa barreessuun waa jechoota garaagaraa fayyadamtee waltajjicha san qabattee amansiisuun mi'ummaan gartee artummaa san keessa jira jechuudha. Kanaaf kara hundaan. Kanaaf animma mi'aa dubbachuutiinis qabaachuu hin danda'a. Barreessuus boodatti waan biraa kaasuu hin danda'a. Barreessuttis jiraachuu hin danda'a. Sirbiniin anjeessuunis yeroo hedduu afran qalloo keessatti karaa artii kanaan qabsoo barre nuti. Akkas. Artummaa kanaan ergaan nutti himamu. Miira ofii artiin ibsataa ture. Miira ofii keessattuu uummanni keessaa ba'e yaa baandiin afran qalloo bu'uura qaanqee artistoota Oromootiis. Akkasi. Afran qalloon baandii yeroo sanii gosa afran qalloo qofaami. Oromoo hundaatu Oromoo janii ijaaramuu waan hin dandeenyeef artii kana jalatti ijaaramanii maqaa baandii afran qalloo kanaan wanni gochaa sirbaa turan. Hundi isaanii jechuudha. Noo goobanaa fudhachuu dandeenya. Arsi dhalatu baandii afran qallooti. Zariuu Wadaajoo fudhachuu dandeenya. Almaas Tafarraa, Halloo Daawwee, hunda Ali Birraa, Maamma Qophee warra kun hundi bifa artiitiin ergaan isaanii dabalaa ture. Nuyi kana dhageenyaa guddachaa ture. Kanaaf artummaan keessa keenyatti waa hedduutti hin ibsannaa jechuudha. Akkasii guddannees. Kanaaf anis jaalala haadha tiyya tanaa hedduu waan hin qabuuf. Aboo galgala san du'aa inaa gooteeti. Hedduu na eebbistee. Du'aa isa na eebbistee. Ati waa ergitee akkam? Humaallee hin ergine. Humaallee hin ergine. Waan wacii faantaa ibarsaa hin ergine. Akkasuma na eebbistee. Hogguu na eebbistuun galgala ni rafee. Hoggumaan xiqqoo rafuun eebbisii tan odumaan sammuu keessa na deemu jirtuuti.
walaloon tun sammuu keessa na dhufte. Ka sirbaasu. Dhugaa'ee. Hogguu na dhuftu yadaloos walumaan na dhufte. Hogguma saniin silkii irratti as fudhadhee walaloo fi yadaloos osumaan addaan hin kutin silkii irra waraabee je'ee faraanii fi elemoodhaaf hin erge. Faraan sulee faraan baddeessaa fi elemoolii. Waraabee tomaan silkuma kiyyaan isaan lamaan irratti erge. Galgaluma san. Oluma ka'eeti ani walaloos barreessuu nan danda'a. Waa'ee sirbaa kanarratti illee hedduu yaadallee kannuu osoon sirreessee fi waa hedduun natti tola. Keessa kiyyatti. Maaliif aadaadhaan hedduu guddadhe. Aadaadhaan aadaa irratti waan hin guddadheef waan aadaa sangatu irraa ammayyaa'uun barbaadu. Ammarree hedduu nan qeeqa waa'ee shaggooyyee takka waa'ee sirboota aadaa irratti namni hojjetu kan. Hojii namaallee seenuu yoon baadhe gaarii nan dinqisiifadhaa bakka dabdetti nan qoqama akka naman tala aadaa keessa guddateetti. Kanaaf artii kanaafi hin jaaladha. Qabsoo keessatti ittiin afaan hiikkachaa waan turreef. Kanaaf walaloon hogguma san naa dhufte. Hogguma sanii walaloo fi yadaloos sagalee waraabee irratti ergee. Eenyu si sirreessa duuba? Faraan naa sirreesse. Faraan baddeessaa naa sirreesse. Haadha too yaada jabduu guddiftee asiin nu geesse baalee jireenya hedduu baadhattee hunda dandeesse umrii si nu haa dheeressu caayaa teenya si haa teessisu umrii si nu haa dheeressu caayaa teenya si haa teessisu jiruu fi jireenya koo keessaa takkaatu yoom haftee beeytaa. Ballo fi rakkoo keessaa hundumaa qooda fudhatta. Ballo fi rakkoo keessaa hundumaa qooda fudhatta. Harmeetoo gara labeetti deesseetoo yaada goota. Baagumaan sirra dhaladhe keessi koosi nara galfata. 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 Hedduu gaa'e. Kuni baay'ee ajaa'iba. Haatiin. Jechuun egaa miira kee ibsatanillee. Miira kee. Typical artistii miti. Waa'ee haadhaati. Ani immoo waa'ee abbaa kutuun sirbi baay'ee natti tola nama walaloo fi yeedaloo naa kennuun dhabee. Siifiin qopheessa. Taate ka? Siifiin barreessa. Haa naa kenna. Waa'ee abbaa kiyyaa sirbaan immoo. Weellistuu masarata dhaabaa jenna. Weellistuu gaazexeessaa. So maal keessaa nu dhabanneedha Oromoonni kanaaf namni bakka hundattuu fiit yoo ta'e namatti tola. Waan hunda yoo ogummaa qabaattee beekumsa qabaattee tarkaanfattee waan nama jibbisiisu miti jedhee yaada. So haadhaaf immoo yoo sirbamees yoo faarfamees waan itti xiqqaatu miti. Haati akkuma ati haadha kee dinqisiifattu namoonni baay'een haadha jaalatan baay'eetu jira. Haati biyya keenyaa immoo dubartoota biyya keenyaa yoo laalte atis haadha anis haadha yoo laalte akkaataatti nu guddisan akkaataatti aarsaan wajjin kafalan addunyaa kamirrayyuu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf itti xiqqaataa haadha Fariyaa eenyu jedhama maqaan isaanii? Mariyyam Muummee. Mariyyam Muummee yoo nu dhageessaa jirtan yoo nu laalaa jirtan gara feesbuukiitiin. Umrii nu dheeradhaa. Sirbi kuni sirba Fariyaan isinii sirbite. Kanaaf guddaa galateeffannaa umrii isaa ifaa dheeressu jenna sana qofas miti shirshir jennaa mee shirshir jennaa doonii yaabbannee harammayaan kun egaa naannoo sanatti qurxummiin jira. Bashannanuun jira, jimaan jira, biyya rahaati, biyya gammachuu. Ciqiin hin jiru. Aboo garuma bishaanii sanarra deemanii achi cina taa'anii ofirraa qamaa bashannanaa jiraatuun. Mee shirshirri jeen akkamii yaadde sammuu? Sirbi kun sirba Halloo Daawweeti. Halloo Daawwee artistii Afran Qalloo buuree san keessaa jabduu sagalee kiloolee tan namni hundi jaalatu. Anis artistii tan hedduun jaaladha akka dubartiitti. Artistoonni dubartoota keenya isiis dabalatee Almaas Tafarraa jira, Halloo Daawwee jira. Sirba hawaasaa kanarratti baay'ee hojjetu. Ofii isaaniitiifis ko hojjetan jira, jalaa qabuunis ko hojjetan jira. Hedduu ka qabsoo keessatti, ka hawaasaa keessatti, ka barnootaa keessatti. Yaa artiin barnootaan ergaan dabraa ture, siyaasaan barnoota gaggeessaa ture, aadaa hawaasaatis gaggeessaa ture. Kanaaf
isaan hundaa warra du'ellee rabbi rahmata Haa haa godhuuf, godhuufi. yaa. Kanatti aansee egaa halloo daawwee dubartiin jaaladhu keessaa takka biyyee rabbiin rahmata haa Haa godhuuf godhuuf, warra yaa. jannata haa godhu. Sirbasii kun hedduu jaalatamaa. Irreedduu maaliif namni biraa kun irratti hin hojjennees jeetumaan tanamaatu wayii arras baaftiree Kama kee wayya. riimiksisan namoonni nama godhaami. Eh. Ifumaan laala jeetiin cheek maayikuma son gochuufi. Baay'ee laalame barinni gara kuma dhiibbaa wayii kutee jira. Kanaa gaa haramayaa tana yeroo san bishaanii jira qurxummii jira. Ammallee ilmaa jira. Ammallee bishaan bahee bishaan sanillee sirratee misoomni naannoo sanitti illee hojjetamaa jira. Yaadaniin gaa astaayechi dhaquu fedhee jechuudha. Sanii yaadadhee halluu daawwii sirbaa hawaasa keessatti hedduu jaalatama. Beenu shirshiri haramaa yaademnaa doonii yaabbannee wajjin gammaannaa. Beenu shirshiri haramaa yaademnaa doonii yaabbannee wajjin gammaannaa. Haramaa yaadirraa dooniin imaltooyne miidhagaa uumamaa daawwanna walammanne. Qurxummii dakiyyee ifimmatti laalaa jaalalaa gindooyinaa gammachuun gubaallaa. Beenu shirshiri haramaa yaademnaa doonii yaabbannee wajjin gammaannaa. Deemi shirshiri haramaa yaademnaa doonii yaabbannee waliin gammaannaa. Inna tokko qarqaaratti baanee naada qabdu soddoof naadu muuci jenne hufa kaafiine wal dorgama baane ispoortii sojjenne galla hoof laqumne beenu shirshiri haramaa yaademnaa doonii yaabbannee wajjin gammaannaa. Akkana jechuudha. Rabbi rahmata siif haa godhu. Sirba kana nan beeka ture garuu nan dagadhe kan haaloo. Sirba haaloo daawwee hin beekaa hundan beekaa Kana niin dagadhe. dhagaa jira. Faayisii ka beekamummaa walora warra Sanii teessumni guddoo shaggaree. shaggarii Baabura yaabbadhee dhufaa yaa shamarmaree. Maree dhufee taasii laalaa yaadda kenna cimee gurbee. Si argee wal fuudhannee too jimma buna ceenee gibee. Hawweetuutti haara galfannee mattuutti gallaa. Suuraa kaanee too gammanna laala bineensa daggalaa. Damma shoolee bashannanni har'aa tolee afeerra laaqanaan cootee kaanee hasochoon gara wallaggaa naaqamtee. Rabbi araaramuuf dhugaa. Anillee egaa baay'ee naman baay'ee jaaladhu haaloo daawwee yeroo jalqabaa yeroo dheeraaf Direedawaatti galte achi booda sagantaa maarcheetii bara 2008 gara nawaamee mana koo na bira turtee gammaddee haasofteerti faana broadcasting irratti gara as akka dhuftu taasise garuu maal gootare. Addunyaan kanuma garuu aga jiranitti hojjetaniirani dubartoota jajjaboo fakkeenya dhalootaa ta'an har'allee sirbi isaanii akka ajaa'ibaatti dhaggeeffatamu haaloo daawwii rabbi araarama haa godhuufi haa ta'u gaa. Sanuma yaadachuuf jaalattoonni isiitii fi namni hundinuu hedduu dhagaa sirbi. Maatiin isii yeroo eebbaa miidiyaa soofumarii argamanii jiran. Dhufaniiran ijoolleen ishee akkoon ishee ijoolleen xixiqqoon ijoolleen mul'isa. Teessoo VIP irra taa'anii wajjin turanii iyyuu eebbisanii Anu gaafsa wal baradheen ilma isii tokko. Masarata yeroo hedduu yaa'u hiyyeessotaa fi rakkattootaa fi namoota artistootaa kana bira dhaabbachuu irratti illee qabda ta'uu galatoomi dhugaa. Maal goonre akkasuma wal gargaaruun aadaa akka ta'u akka baratamuuf jedhee wantoota yaaleedha. Haa ta'u ammoo milkoofneera. Sila akkasitti arkoo qabnummaa almaas tafarraa turte. Almaas tafarraa. Hedduu sirbisii. Isheen baay'ee siin faarmamne gargaarsa siin arganne. Keessa kiyyaa na dhukkuba akkatti miidhagdee gargaarsa dhabdeeti hedduu boqotte. Akkasiisis gara biraan mataa godhuufi. Garuu waan tokko
artistoonni baay'een kennan marakkataniitiin rakkoo irratti achiin booddee lubbuun isaanii darbe yeroo baay'ee. Gaafa isaan rakkatan qofa qarshii guurradhamee kee olii gaffii gaba. Already amma faawundeeshiniin tokko ijaarameeti waan guddaa na fakkaata. Faawundeeshiniin artistoota ispeeshaalii artistoonni hangafoonni warri afran qalloo baay'een isaanii gaafa rakkatan qofa fiigu ta'e hojiin kenna. Afran qalloo qofa miti. Baay'een isaanii artistoonni baay'een isaanii jechuudha. Gama hundaanuu. Kanaaf osoo danda'ameen isheetiiviin tokko yookaan faawundeeshiniin tokko ijaarameeti gaafa isaan rakkatanii osoo gargaarameeti osoo wanti akkasii addameeti waan bishaan fakkaatan. Kan amma artistoonni babbeekamoon hojii manaa fudhachuu qabu. Abbootiin qabeenyaa warri aadaa fi turizimii artistoonni warri hangafoota ta'aniif warri jajjaboo ta'an hojii manaa kana fudhatanii maaliif yoo isa kakoomsa akkasii godhanii irreedduun amma artistootni duratti hin gurguratan barkaasita. Bar sabaaf sirbu tokko immoo hunda isaanii oguu seenaa isaanii ilaalte birrii tokko fudhatanii manatti hin galfatanii. Kaayyoon isaaniis maallaqa argachuun ture. Kaayyoon isaanii sanii kanaasumaanuu warri nu dhagayan faawundeeshinii akkasii godhanii hojii adda addaa irratti walitti qindaa'anii faawundeeshinii gizee artistoonni rakkatetti gargaaraman. Akka inshuraansii fayyaa hawaasaa fi gadhu tokko hin jira akkasitti hojjetamee kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaa keenya poodkaastii Soofumarii turtii kan taasisaa jirru immoo qabsooytu jajjabduu artiistii hooggantuu masanjii amma gama kamteerta ummataaf dhiyaatteetta itti aansitee dhufuun kee waan oolleef ammoo barreessaa si kennuu qofa gaheen keenya. Fariyaa liitee egaa turtii bareedaa taasisaa jirra waan fidnu natti hin fakkaatu guyyaa guutuutu haasaa oolle wantooti kaasnu baay'eetu jira. Egaa sadarkaa garaagaraa irratti tajaajiltee amma immoo ka argamtu gara burraayyuu kanallee hooggantuu jaarsa paartiitii itti aansee Duukam itti aantuu kantiibaa. Itti aantuu kantiibaa turte achi booda laga xaafootti paartii hooggantuu paartii turte achirraa amma kan jirtu kooyyee faccee kominikeeshinii irra jirtu. Ammoo waan sitti tole fakkaata. Sitti tole rahaa ofirraa gochaa jirta fakkaata. Cidhas godhatteerta, sirba sirbiteerta. Waan sitti tole natti fakkaata yoo hin shakku. Akka ammee nutti. Tole giddugala kan eegaan dhufe gara waggaa 5 akkas ga'eetiin jira. Burraayyuu jaarsa paartiitiin Duukam itti aantuu kantiibaatiin laga xaafoo gisee shaggaruun doyitu paartiidhaan. Akkasumatti amma kooyyee facceetiin jira. Kuma jette gaa'ee gaggeessummaan tun bu'aa ba'ii qabdi. Chaalenjii qabdi. Dubartummaa ta'uun waa hedduu qabdi. Itti gaafatamummaa maatii jira. Itti gaafatamummaa gaggeessummaa jira. Cinatti illee barnoota garaagaraatiinis ni baradhaani hindiisu. Waan garaagaraa ogummaan gaa jalqaba agirii jeessan magaaleessuun qaba waan ta'eef sanis magaaleessaa fiildii adda addaa barachaan ture. Waa hedduu alaafinnata hedduu jira kana keessatti chaalenjiileen bultii ni jirti. Dubartii hogguu taatu kanaaf chaalenjii san hedduu keessaa dabareen as gahee alaafinnata hedduu dirqama hedduu baadhattee as geessu. Jalqaba irratti daa'ima 3 qaba jechuudha ka duraati. Bultiin duraa yaa'u ce'umsa san keessa chaalenjiilee garaagaraatiin namni kun itti fufuu hin dandeenye. Ergas gara waggaa 7 akkasii akkasumattiin ture. Kuma teessu gaa duraan yeroo argadeen beekoo gisee seektara paartii maal kanarra ture. Amma gaagaan kayyee dhufe xiqqoo yeroon argadde seektara irraan jira waan ta'eef akkasittiin bultiillee irra deebi'ee egaa ilma namaa waan ta'eef namni tokko galooliin tura. Kana keessatti dubartummaan chaalenjii hedduu gaggeessummaan chaalenjii hedduu dubartootaaf qabdi. Chaalenjiilee kana waa hedduu jira waa hedduu san injifadheetumaan gaa yeroos amma argadde akkasii bultiis jaarradhee galata rabbiiti. Bultiis jaarradhee sirbaan juusaniis kaamma. Sirbitee. Kanaaf hin jedhee bara. Haadhatiyyaa san sirbee kitaabaas barreessuutti hin jira. Sarpiraayis ka ta'u booda seenaa akkanaa inni hin kaasnu waan Oromoo waan seenaa irratti xiyyeeffatu
Oromoo barsiisuu fi boroo madda Oromoo guddaa taa'ajuu hangana keessatti waa sadii hojjedhe jechuudha. Sanaafin jedhee bara. Duraan biizii. Bareeddee illee jirta. Silaa Muhammad inni dinqisiifatuun sodaata waan ta'eef anumaa sitti medheeti. Baranoo jaama gaama baranoo namni bara saneeru baranoo jaama. Kanaaf amma duraan paartii maal kan gisee gaggeessutu daran biiziidha. Sireesiidha leedha. Akkasii yeroon qabdu amma gaatiqqoo. Aangoon garuu ulfaatu waan nama aangoo ta'e tonaan jedhan hin danda'u. Maaliif seeti karaa irratti shunkurtii bitachuun barbaada? Mana ho'ii seenee yoo. Inni ulfaatu osoo amma yoo beekamuun illee ulfaataadha. Caalaatti immoo aangoo jechuun. Garuu ergama dachaa dachaadha. Dubartiif dachaa dachaadha. Gaggeessummaan amma dubartiif ergaa hedduudha. Amma yoo abbaan manaatiif an bar gaggeessaa waliin ta'an. Anumaatu bar boodarra hafee rafee waa sirreessee ka'ee ganamaas dura ka'ee waa sirreessee maal godha. Halaafinnanni maatiitiis nurra jira. Daa'ima qabdaa halaafinnanni san sirra jira. Gaggeessummaa qabdaa dirqamni san sirra jira. Dirqama abbaa manaa qabdaa san sirra jira. Waa hunda guutuu qabda. Kanaaf gaa rabbiin nu dandeessisa dubartii tana. Maaliif dubartiin nama yeroo takkatti zaata akka keessa waa sadii gootu laata. Daa'ima asiin hoosisaa ilmoo qochiisaa asiin ittoo goonaa bara. Akkas. Yeroo takka waa sadii rabbiin nuu kennaadha. Gaggeessummaa keessattis kanuma akkanaa homaa dhiiraa gawwanni ta'u jirru hin jiru. Isaanii walqixaa fi irraa ol yoo hojjenne malee waan irraa gatu hojjennu hin jiru. Qulqullummatti illee yoo laalle bakki dubartiin gaggeessitu afaan guuteen dubbadhaa sektarri dubartiin gaggeessitu magaalli godinni dubartiin gaggeessitu milkaadha. Amma yoo fudhanne magaalaa Finfinnee ilaala. Dubaay fakkaatti dubartiin gaggeessu jira. Godinoota amma godinni nagee qabummaa Oromiyaa keessaa caalmeetti godina dubartoonni gaggeessu jiran. Harargee baas lixaas fudhachuu dandeessa. Caalmeetti jechuudha. Kanaaf dubartiin gaggeessummaa akka amaanaa akka mana ifii akka dhimma ifii ilaalti. Garuu chaalenjoonni hedduun jiru. Asirratti si kaasuuf barmaamne sin saame dubartiin gaafa biyyaaf of kennitee hojjettu jireenyi ishii baay'ee diigama. Ni diigama. Silaa jaarsaaf akka aadaa biyya kanaatti jaarsaaf gadi jettee ganama kaatee buna danfistee waan nyaatamu gootee isaaf kunuunsu suni dhiirarraa hanqata. Gaafa sana immoo dhiirri komfortiin qabu yookiin gammachuun qabu yeroo hunda alaa yeroo hunda hin fiigdaa yookiin namaa wal gahiin jira fiildiin jira. Sansanaan dubartiin hin shakkamti yookiin maqaa biraallee hin kennamaaf. Kashlabbummaan hin kennamaaf. Kanarraa ka'uutiin muuxannoo dubartoota aangoorra kaasuu hin danda'u garuu baay'een isaanii miidhamuu sababa kanaan bultiin isaanii diigame. Warra aangoorra jiran qofaa miti miidiyaa irrattis fudhachuu dandeessa baay'eetu jira. Warra beennu baay'eetu jira. Suni akka nu laalan kana miti jechuu barbaade. Dubartiin waa hedduu dabarsiti. Akkumaan seenjii gaggeessummaan dubarsii fatanaa fi qormaata hedduudha. Dubartoonni jajjaboon fatanaa fi qormaata kana dabaruuf chaalenjii ta'anii kanaaf hin jiran kasilaa fakkeenya biyya tanaa hedduu ta'an. Warra nu caalantu jira barduuba keenya. Warra carraa akka keenyaan harkatiin nuti dhiibnee gaa caccabsinee baane malee warri carraa akka keenyaan harkatiin gartee rakkoo keessatti kufan dubartiin hedduu jira. Kanaaf dubartoonni carraan argatiin ammallee hedduu jira. Ani biyyu kuni akkumaan bakka amma dubartoonni irra jiran kun fakkeenya ta'an jirti. Dubartiin kun manattis chaalenjii hedduu dabarsiti. Amma ol baasteen dubbattu malee. Hin dubbattu. Yeroo takka. Madaa baay'eetu jira. Dhaabbannoo tokko gisee nan caffee jiru. Neezerlaand paarlamaa wayiin beekon. Achirraa dhufaniiti. Qorannaa caffee irratti dubartoota irratti gaggeessuuf dhufanii na dubbisan gaafaan caffee jiru san. Maal na dubbisan beektaa barnoota namaa ta'a asirratti onno. Akkasii bara. Gaafa na dubbisan abbaan mana keessanii gaafa isin gaggeessummaarra jirtan. Waan isin jajjabeessu kitaaba isin dubbistan fa'a isin bitee fidaa. Kitaabni haafuuti. Nagaan. Waan kana. Nagaa otoo kenne gaarii miti. Nagaa kannuu waan biraati bare. Nagaa kitaaba kannuu dhiisi. Ilaalamma istaayila faranjiin itti yaaddu arge. Gaggeessummaarra giseen jirtu. Jajjabaachuu qabu. Yeroo ati alaa galtu bishaan ho'isee galu kan qojjeessu. Bishaan ho'isuun dhiisi oowwisteetutti kannitee nageessi kannuu qabu.
Kanaaf dubartii gaggeessummaarra jirtu. Qormaata guddaadha yaada. Amma yoo dhiirri gaggeessummaarra jiraate dubartiin bara abbaa mana isiisan duubaa deeggartii bara. Waan hunda qopheessitee gootee maal. Ni jiraatu. Dhiira milkaa'aa tokko duuba dhiira milkaa'aa duuba dubartii jabdu tokko jira. Dubartii milkaa'oftu duuba garuu dhiirri jabaan hin jiru. Mallattoo gaafiitti san daawwatoo namoonni gaggaariin jira. Namoonni gaggaariinis jira. Akkasiisan jira. Kammoo irratti hojjetamuu qabuus jira. Maaliif yeroo hedduu ilaalchaa jira. Ilaalcha mallee cabuu qabu. Dubartiin takka haadha manaa taate abbaa manaa yoo caaltee gaggeessite takka caalte caalamisa san itti amanee deeggaruu cimsuu kitaaba isiin dubbistu waan mana keessaa irraa qabee waan mana keessaa deeggaree isii akka cimtee taate pirootookoola isiillee ta'uu qabu. Kanaaf chaalenjiileen akkasiisan jira. Kana keessatti egaa warri milkaa'inii afaan obboleeyyan kiyya hedduu jira. Warri immoo haa taatu. Otuma dhukkubsatanii jiranis baay'eetu jira. Ammallee ta dhukkubsattee hedduu jirtu jira. Baay'eetu jira warri hin baay'ee. Kanaaf abbootiin manaa akkasii haadha manaa cimsaa deeggaraa haati manaa yoo gabbaatu mana siite kan yaadattu. Yoo gabbaatu maatii siite kan yaadattu. Dubartiin gabbaatu maatii siite kan yaadattu. Gabbaatu ilmaan siite kan yaadattu. Seektara hoggantu yoon as keessa rakkoo fide ilmaan kiyyarraa hin miidhamaa jetteeti maatii fi of eeggannoof hojjetti dubartiin. Dubartiin akka yaada kiyyaatti yoo fuuldura jiraatte waan adda addaaf akka isaan shakkan sanatti hin saaxilamtedha yaadu. Saaxilamtu. Carraan sunis hin jiru. Haalli sunis hin jiru. Of eeggachaa sodaachaa jiraatti. Garuu ammoo amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee walgayiidha halkan amma adda Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee halkan achi bulanii halkan ka'anii yoomuma baay'ee na cinqa. Walgahii sa'aatii dheeraadha. Yaaddeerta wanti uumamaatu bara baay'ee wantoota nama cinqu baay'eetu jira. Mana fincaanii deemuun ulfaataadha. Odoo gaggeessunuuf bara. Ijoolleen faan manaa maamii shunkurtaan hin jirtu faasiin jetti. Bilbilanii. Teekisti faasi godhanii. Shunkurtaan dhume. Waa'ee shunkurtisii yaadda. Laal mana asii yeroo argatteen goone dhugaa achi onni godhu jirta. Maamii nyaanni hin godhamne faasiin jedhan. Maamii zayitiin dhume faasiin jedhan. Maamii shunkurtiin hin jirtu faasiin jedhan. Za'antu nalkan galgala. Jechuun laali gaamma. Yeroo tokko too nyaati nu bulta. Osoo fakkaa chaalenji. Namni dubartiin ammoo ergama dachaa gaggeessummaa ka manaa ida'uu ka alaa ka abbaa manaa ka maatii ka gaggeessummaa bakka sanii akkasumaan ammoo saksasii taate eenyu caalaa. Saksasiin taati yookiin jireenya sana dhiistii yookiin immoo nama ishee hubatu qabdi ta'a. Hubatti qabdi. Ammoo hubachuu irratti ammallee dubartii hubachuu irratti ni hafa jechuudha. Dubartii hubachuu irratti qulqullumminaan hojjetti ammallee iddoolee maltuuf akkaataa maluuf hojiirra jirti jedhanii yaaduu sirriitti hubachuun ammallee ni hafaa dubartii irratti hojjechuun hawaasa irratti hojjechuu jaama akka mootummaatti. Ani immoo mana caalaa dubartii barsiisuun hawaasa barsiisuu jaa. Ani immoo mamme warra manaa yookiin abbaa manaa caalaa warra isaan hojjisiisan hoogganaa ta'anii yookiin isaan immoo warri dubartii sana jalatti hoogganaman sanan dhaamsa qaba. Hubachuu akka qaban manaa tarii aariitiin ba'uu dandeessi barfattee dandeessi. Waan baay'eetu jira gaa nama jechuun sadarkaan nuti amma irra jirru pirootokoolii argattee nama si wanni jedhu dhabuu dandeessa. Waan baay'eetu jira. Kana keessatti egaa sanuu arrabsamaa kuunsi arrabsaa kuunsi xiqqeessaa kuun waa baay'ee siin jedha. Sana keessa cabsanii caccabsanii bahuun ija jabina guddaa barbaachisa jechaadha. Hubachuu qaban qaamni hooggansi dubartii akkamma obboleettiin tiyya jette. Rakkooleen adda addaa mudachuu danda'a dubartoota. Woomaatu mudate hajuusan laalanii yoo deeggaran daran yoo hangeessan jijjiirama guddaa dubartiin fiduu dandeessi. Chaalenjuma kanaa caccabsitee dubartiin as ga'u waan guddaadha. Tan duuba jirtu sanillee utubamtee baatu qabdiin jaan. Hedduun isaanii. Nuimmaa anaaf ati carraa arganneeti fuuldura dubbachuu jirra. Dubartiin ana caaltu hedduun isii booddee kiyya akka jirtu. Dandeettii hanqaban kumaatamoota jira. Kumaatamaan tan qaban. Seektara garaagaraarra. Takka ta'e ilaalchota abbaa manaatiin ta'e ilaalchota naannoo saniitiin wanni dhiibbaalee garaagaraatiin haftee jiraachuu dandeessi. Kuni dubartiin tun bahuu qabdi. Kanaaf ammoo jalqaba
manarraa eegalee deeggaramuu qabdi cimfamuu qabdi akkuma amma istaayila faranjiin irra jirtu mee abbaan manaa keessanii kitaaba dubbistan laal isinii fidaayii hay yaa rabbi buna danfisee isin eegaa oh yaa rabbi buna miti buna danfee dhuge gaariidha buna danfisee isin eegaa kitaaba daddaa in somne moo si batees sina si amata maal jettan maati sina wada garuu dhaloota mala baay'ee ni milkooftuun hin jirti dhugaa dubbachuudhaaf dhiiratu duubaan gargaaraan illee amma walubachuutu waan guddaa ta'a nama lamaan jidduutti dubartiif dhiira jidduutti illee walubachuu yoo hin jiraanne kufaatii guddatu uumama. Haati warraan keetu amma hooggantu taate ganama baatee galgala otoo si waa tokko hin godhin siree marratti dhiistee yoo baate galgala eegaate raftee otoo dhufte ati gammachuu qabaattaa? I don't care ani maaf amma jireenya amma keessa jirruu fi jireenyi durii garaagarummaa guddaa qaba. Anillee si gargaaruu qaba isin gargaaruu qabdi amma sa'aatii kanatti yeroo kanatti. Loojikichi dubbii akkas garuu qabatamaa piraaktisii olaanee ate kana hojiirra kanaafuu amma maaltu ta'uu qaba dubartiin daa'ima isii qabdee maatirraa dhiixee uffata daayiparii jijjiirtee aftee xuuxxootti kan ta'e isiin dadhabdee dhuftettee waan sanni goota. Nan godha. Luka dhixxaa gadi jettee. Jariga beekuu dandeessaa jaartiin garuu inni itti gadi jettee. No anamma dhiiraaf dubartii jidduutti walqixxummaan ka jiru hin jira gara tokkoon immoo ka mana bulchu dhiira ada akkasimi ka ta'u isin ishee bultiimi uumamaan seera uumamaatiin. Seera uumamaa akka aadaatti fakkeenyaaf egzaampilii fudhannu Barack Obaamaan Michelle Obaamaan maqaa Obaamaa isaan jarlachuu hooggantoota jarlachuu ganama baanii garuu kasiin jechaa jiru. Isiin hooggantootati amma isiin hooggantumaa taatu fakkeenya hojiirraa deemtee dadhabdee dhufte amma nyaata gootee way bareedduuti jettee nyaata gootee buna dhiyeessitee akkuma isiin gootu san gootimmaa ala deemtu gaafa maati ala deemtee alaa dhuftu buna gootee waan si barbaachisu qopheessitee indaabar hanga bishaan shaawaraatti illee si qopheessee uffataati uffattullee si qopheessee waan hunda gooteetiin akkasii si simattee si keessummeessitiimi ati hoo gisee isiin akkasitti deemtee dadhabdee dhufte nyaata gootee buna san dhiyeessitee bishaanuma sanillee ho'istee keesseefi amma gaafa dhungattee simattaa giiftii koo bareeddu koo jettaa akka lubbuun tun waluma qixa akkuma isin godhuu feenu san akka dhiirtinis dubartii akkas godhuu gochuu qabdanidha waluma qixa lubbuu ammallee dhiirri akkas godhuun sirrii miti namni jedhaa jiru hin jiru. Ilaalchota tokko ilaalcha santu cabuu qabaana amma wanti ta'uu qabu maali biyya kana keessatti olaantummaa wayii takka bakka ani jiraami baramma amma iyyuu nutti maa jira bara dhiiratu mana bulchaa jedhe bulchu amma kan mana bulchu dhiira sarara walii galuu qabna akkasii jenne macaafa keenya irra jira kan mana bulchu haa bulchu bara maal jedhe seeti macaafa keenya irratti maal isii gargaaruuf deeggaruun itti aanee dhufa fakkeenyaaf ani isii gargaaruu qaba sababni isaa maali harki tokkochi qofti harka dha'uu hin danda'u. Kan jedhu ati daldalaadha fakkeenyaaf amma kan sirraa baruu fedhee bara nama fakkeenyaaf ati daldalaadha. Sa'aatiin ati itti baatu tarii sa'aatii 12 ta'uu dhiisuu dandeessa. Sa'a 11tti ka'uu dhiisuu dandeessa. Sa'aatii 2 walakkaatti dhiqattee diddibattee baatee gara mana kee bakka daldala kee deemta. Isheen immoo hooggantuudha. Sa'aatii 12tti 11tti faa baati. Sii kana siree irratti dhiistee deemtiin argite achi booda immoo ati immoo daldalaadhaa hojii kee fixatteerta sa'aatii 3 sa'aatii 4tti cuftee galta isiin immoo si duuba galti ishi ati abbaa manaatu bulcha isiin yoo si duuba dhuftu maaltu sitti dhagahamaa gaaffiidha bara. Dhimma hojiif baatee beemasi. Dhimma hojiif baatee misi. Dhimma hojiif deemti kana hubatta every day. Walgahii sababni isaa akkuma jenne amma akkanaa goon ilaalchonni kun jira. Koolii galaatti. Maajoritiin ilaalchi dubartii miidhutu jiraana. Amma olaantummaa xiyyaane kajuusan humaa haa bulchu mana abbaa manaa bulchaa qabu morminu haa bulchu garuu ammoo dubartii deeggaruun cimsuun gargaaruun gizee wanti si kaasu barbaadu amantaa hunda biratti illee kana masi wanti si kaasu barbaadu dubartiin haati manaatii cimtuu gaafa taate ijoolleen tiyya cimtuu taati. That's it. Waan anaa fi isin isaa afur dhufnu santu guddataa deema ijoollee jidduutti akkasii. Sagantaa kirikirii kanaa tana qopheessiti. Dhiira lama sadi finneeti. Akkas koonaan. Dhugaa
Dhiira lama sadi finnee. Teenye gaafannaan. Kana inni dhiisi. Akkasitti sagantaa kana qopheessiu. Akkas goonaan. Sagantaan kun namallee ni barsiisa. Namni muuxannoo isaa himachuun sodaata. Dubartiin jaarsa muuxannoo qabullee barbaannamma. Ka gaarii gargaaruun. Namoota gaarii gargaaru. Amma fakkeenyaaf abbummaan manaa anamma qabu. Abbaan manaa gaariidhaan kaamma. Inni biyya faranjii jiraate ka biyya qaroomi jiraate. Uffannaa akkanaa uffadhu. Waan akkanaa dibadhu dhugaan jira. Yaa bareedduu tiyyaa. Yaa bareedduu tiyyaa waan akkanaa. Si yaadee. Akkas taamu. Yaa afaan gaariin afaan gaarii caalaa jedha. So afaan gaarii walii kennuu dadhabneeti bultiin baay'een diigama. Jireenyi baay'een adda babba'e. Baha taamuun qabu. So kana Oromoon akkatti jaalala ibsatu hin beekuun jedha yeroo tokko tokko. Amma damma koo namni baay'ee jedhee sirbeeti maaree ka jedhu dhaggeeffata Oromoon sana dhiisee. Sirri. Jaalallee kootis dhiisaniiti habiibii ka jiru kana dhaggeeffata. Woo kana warra kana kan cinqi. Kanaaf dhaloonni qubee namni wal jaalachuu qaba. Bultiin illee diigamuu qabu. Diigamuu qabu. Namni waliin jiraachuu qaba. Wal utubuu qaba. Waliif amanamuu qaba. Waliif suphuu qaba. Jiruun tuwwa saasaa jaanga. Kara lamaan qabdaa jechuudha. Kara lamaan qabanee akkasiin taa'amu qaba. Kanuma jenna. Kanuma kabajamtoota daawwattoota keenya waan baay'ee haasofnee toon beekin teenyetuma sa'aatiin ni kute. Wanti kaasni yoo jiraate tariitii fariyaanii silaa utuu dhaamsa dabarfadhe wanti jettu yoo jiraate asumaan akka dhaamsa dabarfittu isa dhumaa carraa kennaa fi sana gidduutti garuu jijjiirama ammaa kun akkami akka yaadametti deemee jira. Aarsaa baay'ee arrabsoo guddaa duula guddaa sanatti warreen gaggeeffame keessaa tokko seenaa yaadadha. Keessattuu gama naannoo keessanii sanaan ati jirtaa caaltuu isaanii jirti. Saaraan jirti, Saaliyaan jirti. Saalee wajjin immoo qawweellee qabatanii yeroo ni duulallee jettanii turtanii. Chaalenjii baay'ee dabarsitanii mee sanaanillee wal qabsiisi jijjiirama sana akka aarsaa kafaltanitti argattanii jirtanii kanaaf booda hoo maaltu sitti mul'ata ka jedhu sana kaasiti ni xumurra. Jijjiiramni dura jecha jaarraa abbaa gadaa tokkoon hin kaasa. Maal je jaarraa abbaa gadaa? Nama hiikaa gabrummaa beekuutu hiikaa bilisummaa beekaa jira. Nama hiikaa gabrummaa beekuutu hiikaa bilisummaa beekaa. Gaafa Oromoof qabsoo eegallu jee. Oromoo ati gabrummaa jala jirtaa jennee Oromoo dammeessuuf waggaa 10 fudhatee jee. Gaafa Oromoon bilisoomtees ati bilisoomte jechuudhaaf waggaa 10 ol fudhachuu ta'a. Mee jecha kana laala. Arra sani jeetiin laala. Kanaaf amma dhugaa dubbachuuf namni kalee beeku. Anamma kalee sanis keessaan ture waan hin ta'eef nan beeka. Kalee sanis jiraadhee akka carraa ta'e ammoo carraa as keessatti jijjiirama keessatti jiraachuun kiyya anaafis carraa guddaadha. Jijjiirama guddaa jira. Takka bilisummaan duraa bilisummaa sammuuti. Maaliif hin sammuuti jaa? Kaleessa biyya gaggeessinu keessatti konfidensii mataa keenyaatiin waan murteessinu, konfidensii mataa keenyaatiin waan goonu, akkumaan siin jee bar kotorbaandistoonni jennu san laal mataa kaa qofa ol qabanii bar kotorbaandii fe'anii kanuma si garsiisanii gooti laalte waa dabare saayikoloojikaalii sammuu irratti wanni hundi isaanii waan ta'eef dhaabbadheen dubbadhuu enneetitti dhiisnaan jee isaantu gaggeessa warra biraa warra qaabaa jennee. Arra bilisummaan duraa saayikoloojii sammuu teenya kan itti amansiisuu qabna. Oromoon biyya gaggeessuu fi jarraa tokko guutuu san qabsaa ture. Abbootiin keenya, abaabotiin keenya, warri reefuun tana kaasne sun hundinuu Oromoon biyyaa gaggeessituudha malee abalu dhufee haa gaggeessuu miti. Hundi barataarraa eegalee hanga hayyuutti onnee aarsaa kalee kafalaa turreefsan aarsaa Oromummaati. Arra aarsaan kafallesan dhufee masara mootummaa seenii anaaf jijjiiramni guddaan kan Oromoon biyyaa bulchituudhaan kaniin kaleessa jee anis qabsaa'ee obboleeyyan kiyyaas hayyoonninis qabsaa'uunis qabsaa turan. Arra bu'aan qabsoon nuti qabsoofneessan masara mootummaatti seenee jira. Amma gaa faaya ofii irratti hin beekan akka Oromoon jettu eegee bisheenaan gara boodaa akkas bareega eega du'ee fi eega hotee waa faarsuu beekna. Aadaan sun jijjiiramuu qabu.
aarsaadhaan nuti immoo namni tokko jijjiirama akka carraatti arganne akka carraatti hin arganne. Aarsaatti kafalle jechoota kanallee sirreessuu qabna jechuudha. Jijjiirama akka carraa arganne osoo hin taane carraa jechuun waan ittiin qophaa'in tasa jechuudha. Nuyi jijjiiramni nuti arganne jijjiirama abaaboo fi akaakoo fi wareegama aarsaa wareegamoota meeqaatiin arganne. Kanaaf jijjiirama arra finnee as keenya kana kan qabachuu qabu kan kunuunsachuu qabu. Gamni taqabu qabateeti tan qabne gaafata. Qaqabu ifarkaa gattee tan qabne hin gaafattu. Tanaaf nuti yeroo hunda amaanaa gartee obboleeyyan keenya kan biraa wareegamanii nuti warri carraan lubbuun jiraachuu argannee asirra jirru kun amaanaa isaan sanii dagachuu. Oromoon kalee qabsooyneefis takkittuma tana tabiraatii miti. Tama saraa seentu jennees tanu. Tanaan asii gabbaasa jennee yoo asitti wixxifanne ta gabbaaf nuta miitana ino kami ta kalee qabsooyneef tami. Amma dubbii tanaatu jecha akka jaarraan jeesan. Nama hiikaa gabrummaa beekuutu hiikaa bilisummaa beekaa. Akkuma gabrummaadhaaf gabroomtee jennee hubachiisuuf yeroo dheertuu fudhannetti bilisoomne irratti jechuudha. Jechoota kanarratti waggoota 4-5 dabarsine kan baay'ee nudduu lamaa ture. Bakka maqaa paartiitiin si arrabsu. Anarra bara biraatu gaggeessinee bara gaggeessummaa Oromoo osoon aarsaa fedhatee anannatti tola malee homaa sanii miti. Paartii keessa jiraachuu qofaaf akka dubartiitti arrabni dubartii kun ammoo ni tola. Masaratni beeyta. Hedduu nuddulanii nu arrabsaa turan. Jalqaba gisee arraba dubartii kana waa hedduu siin jaanii. Namoonni beeka gaa daawwattoonni jaartii abaluu nititti takkasii siin jaa. Keessattuu arrabni dubartii kun ni ulfaata. Arrabni kun side effect bultii keessatti illee qabaa beeka. Namni dhiisii galillee siin jaabar gaafa akkas ta'u. Haa ta'u san hunda baadhanneeti barree amala godhannee gaaf takkana yaadadha. Naafisaalee haantuni nudduulanii mire gaafa lolaa juntaa san. Taraa booda qaamaa godhanneeti arra maal yoo sin arrabsu baata qirsin jedhe. Qirnu ja'a. Yaa dirree waraanaas deemtee turte. Booda fuunee dirree waraanaa kilaash tokko qabanne gaa. Aboo sirbanii nurraa. Jechuun arraba kana waa hedduu janiiti. Gaafa kana suma baanee fiyu. Kilaash tokko qabanneeti kanatti ciibnee kanatti. Wanti goonee saalee ariinumaa dirree bakka leenjii san dayitee. Kanaaf osoo arrabni rifeensa nama baay'isee nuun rifeensa baasa ture. Ispeeshaalii jechuudha. Haa ta'u san hundaas dabarsine irra hedduu warri gaafa san nu hubatin hubachaa dhufe irra hedduun akka hin taane jecha nuun jechaa ture yeroo takkana yaadadha artistii Alibirraa dhukkubsatee ilaalu dhahe. Anaa fi adda caaltuu Saaliyaa Firdoosaa waliin ilaalu dhahine Alibirraa ilaalu dhahineetuma suuraa takka kaasanii gaddisan kanatti nyaata wayii tokko adda caaltuun godhu jirti. Bar arraba nurra roobe dhiisi. Amma artii keenya gaafachuun wanni qaba. Akka mootummaa ta'ee namni kun aangaa olaanaa ta'ee nama keenya artii keenya jee dhaqee gaafachuun kabajaan malaaf. Yeroo san nan yaadadha. Haftaamuu lamuu asumaanuu galatoomiin jaani. Gingilchi janiititti ergan footoo. Nadhoo tana gingilchi janii. Haftaamuun positively gingilche akka isaan eegan san dhiise. Inumaa jarri kun dhaqee gaafachuun thank you galatoomaa jechuun qabna malee. Yeroo saniin harka jechuun haftaamuu positive nama gingilchuu. Akkasitti waa hedduu dabarsine warri nu hubatin hedduun nu hubachaa dhufe. Namni gaafa san nudduulallee dhiifamaa kajee hedduu yaa garaa bal'anna nuti humaatii miti. Amma namoota hedduu nudduulan gaafa na dhufan if qaanfatu humaa rakkoon qabu kute san kaleedha. Kun normaala. Anaaf normaala. Wanni guddaan atiif bartee deebi'u jedhani. Kanaaf wanni ni dhaamu waan qabnu nama taqabu jabeeffateetu tan dhabne gaafata. Arra jijjiirama kana. Oduma nuti asii ilaallu addunyaan akkitti nu ilaalu jirtu. Fi akkatti nuti of ilaallu walad jiru rakkoodha. Addunyaan akkitti nu ilaalu jirtu kaffite umaa ol guddannee jira. Nu immoo xiqqaaqqina naanasteenyaa keessaa asii ollaa imalaa. Akka booyyee ta'an jechuudha. Nuti federaalizimii asiin jaarreenna asii gandaalizimiidhaa jira laal. Gosaalizimii gandaalizimii wal bocna. Kanaaf yeroo takka kaallaatti abiyyi juusan ol fagaannee. Akka risaa ol fagaannee
Itoophiyaa gaggeessu jirra. Nuti saba guddaa yoo ifarka qaban boru Afrikaa bira kunnee addunyaa fakkeenya ta'u. Arra biyyoonni addunyaa dhufanii nu laalu jira. Nu ikkittiif laalluuf ikkatti addunyaa nu laaltu kana. Kanaaf waan xixiqqoodhaaf waan hin taaneef arra wal afaan deebi'u osoo hin taane tokkummaan kaleessa injifannoo ittiin argannee ittiin walitti dhufne san boruufis dhaloota kanaan nu barbaachisa waan ta'eef keessattuu hayyoonni beeytonni madditti kana waa waliin laaluun kun hafee dhugaa jiru walitti himamee waan qabnu qabannee jabeeffannee an akkuma jaraatti yoo nuti walii galle waggaa 30 miti 100 akka wal bulchuu dandeenya. Akkas taa'amuu qabaa. Kana keessatti immoo dubartootaan yeroo hundaga dubartoonni jajjabaachuu qabanii jabeessuu qabanii chaalenjii dubartootaa kanaaf hubachuu qabaa. Akka mootummaattis daran hubatamuu fi qabaa. Akka manaattis daran deeggaramuu qabaa. Masiin ammoo hedduu dubartiin ejjennoo qabdu ani dubartoota nan dinqisiifadha. Yeroo hedduu taayisii tanaas jalaan kaayaa miidiyaa kana dhaabdee sadarkaa kanatti namoota afeeruun waan guddaa. San duratti immoo keessattuu artistoota nuu goobanaa dhugaa dubbachuuf wanni ati godhaa turte waan guddaa. Masarat jechuudha. Zari'uu wadaajoo akkaatanatti cinaa dhaabbachaa turte waan guddaa. Kaleessa jala fifiidee silkii teetii waraabdaarra miidiyaa mataa kee bantee soofu margaa warra sheekanaa usseen kana hedduu akka yaadatamu gochuu keetiif hedduu ati dubartii jabduudha. Miidiyaa kanallee akka guddatu irratti hojjechuun dirqama nama hundaati. Dubartii jabduu jajjabeessuu qabna. Nama dibicha hegeree qabu osoo haadha hodhuu beekan jedhanii masii hegeree qabaachuu jechuun gaafa isiin kaleessa osoo bakka kanan gahin hojiin isiin silkii isiitiin qabattee namoota rakkatan cinaa dhaabbachaa turte masiin maal akka taate nama baruudhaaf karaa gabaabaadha waan ta'eef cinaa dhaabbatamee bakka hundatti miidiyaan Soofumar Oromiyaa hunda keessatti jijjiirama guddaa akka fiddu. Dubartii hedduu qofattee teessu akka fiddee muuxannoos mudannoos irraa nama barsiistu. Akkasumas hayyoota hundaas akkasumatti akka irraa barsiistu abdii qabnaa tiimiin kun galatoomaa. Alla magan tareefuu san taa'e. Alla magan jennanillee. Egaa kun miidiyaa Soofumariitii. Miidiyaa Soofumar irratti immoo keessummaa kabajaa guyyaa har'aa dhiyeessinee jirra. Miidiyaa Soofumar irratti Soofumar poodkaastii irratti addee Faariyaa Alii Abdullah dhiyeessinee jirra. Waan baay'ee akka irraa hubattan abdii guddaa qabna. Masii maal jedhu? Egaa waan baay'ee irraa barannaa wantoota siin kaasteerraa baay'ee kolfaa turre egaa baay'ee si namanne warra dhiiraa ifamanuu godhaa malee. Sinillee miini waan kophaan argattaniiti. Yeroo biraan dabalataa. Dagoo waamatta. Nama ajaa'ibaati Faariyaan waan hin kaasne baay'eetu jira. Waan muraasa kaasne. Garuu caalaatti guddattee bakka amma jirtu caalaa bakka guddaatti itti gaafatamummaan guddatu kennameefis nama akka barbaadetti baatuudha. Bakka hundatti galateeffatee nama jiraachuu dandeessuudha. Hundaafuu asitti argamtee sa'aatii hin qabnerraa nu qooddee asitti turtii waliin taasisuu keenyaaf wantoota darbamu baay'ee kaasne wantoota baay'ee yaadataman hedduu kaasne turtii taasisuu keetiif guddaa si galateeffanna. Ulfaadhuu horii bulii caalaatti immoo bakka biraatitti akkasii arginu yeroo gabaabaa keessatti abdii guddaan qaba. Ulfaadhu siin jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya hanga ammaatti kanneen nu wajjiniin turtanis isin hunda keessanuu guddaa galateeffanna. Yaada qabdanis immoo karaa barreeffama gabaabaatiin lakkoofsa bilbilaa keenyaan nuun gahuu dandeessu. Akkasumas immoo YouTube keenya jalattis yaada kennuu danda'u. Ammas maatii Soofumar ta'uuf asumaan subscribe gochaa akka nu wajjiniin imaltan akka nu wajjiniin deemtan miidiyaa harka keessanirra yeroo barbaadanitti sa'aatii barbaadanitti dhaabaas gidduutti hojii keessan hojjechaas itti deebi'aas nu daawwachuu dandeessu. Bakka jirtan hundatti nutis jirra isiniin jenna. Hanga ammaatti waan nu wajjin turtaniif horaa bulaa deebanaa jennaani asumaan nagaatti jenna. Torban keessummaa biraatii walitti deebinaa nagaatti.